konkolaataa bituun barnuuf akka xayyaara bituu ture gaafas. Garuu ammatti immoo namni qabu akka hin jirretti kan haasa'amudha. Hagamta akka dhugaadha. Namoonni ijoolleen duraan ba'aa baatan tuffatamaan faanti abbaa konkolaataa. Turtii waggaa 10 booda har'arratti wanni isin dalagaa jirtammaa inni wanni isin dalagdanii milkeessitammaa inni. Namni lafumaa ka'ee baalaansii zeeroo dalagaa uumachuu ni danda'a. Namni takkaa ijaan argeen bahe 50 callisee na biratti kafala. Zaad Podcast. Zaad. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa hundi keessan iyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbii dhufee isin bira haa qubatu. Har'as sagantaa keessummaa keenyaatiin istuudiyoo Zaad Podcast damee Finfinneetti keessummaa jabaatuuf qabadhee seenaa isaaniirraa haala qabatamaa amma irra jirurraa waan hedduu kan nu himuu danda'an qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaa kana isinii fiduu kiyyaaf isin qofa osoo hin taane anis baay'ee gammada. Kanaafuu sagantaa kana haga dhumaatti hordofaa. Sagantaa kana hordofuu jalqabuun duratti garuu hundi keessan iyyuu viidiyoon kun namoota hedduu bira gahee ergaan barbaachisu nama bira gahuuf laayik gochuudhaan jalqaba. Namni maatii mana kanaa ta'e maatii mana kanaa ta'a mala keenya kuma dhibbaaf deemaa jirru keessatti gahee keessan baadhaa isin jechuu barbaada. Kallattii maan gara keessummaa har'a qabadhe dhufeetti isin dabarsa. Sagantaa kana jalqabarraa haga xumuraatti qopheessuudhaan kan isin waliin turu ani Abduu Zaad haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Zaad Podcast. Zaad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan. Ayyeesin illeen warra Abduu Zaad baga nagaan dho'iidha. Jalqabarratti waamicha keenya kabajanii istuudiyoo keenyatti argamuu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadha isin jechuu barbaada. Isin illeen haala kanaan istuudiyoo mijeessitanii tajaajila hawaasa keenyaatiif banaa gootanii bilisan akkatti nu hedduu isin galateeffannamatuma keessaniif. Galatarraa hafaa isin jedha. Mee jalqabarratti akkuma nama kamiitu hawaasa kanaa wal baranna ka. Maqaa kan kootiin himuu gala Abraar Shebbaan Qaasim Borqaa Araarsan jedhama. Dhalataa Godina Arsii aanaa Gololchaa ganda aanaa Collee ganda Maanyaa Warqii Daraartuuti. Iddoon jiraadhu Godina Arsii aanaa Gololchaa magaalaa Haroo jedhamtuun jiraadha. Abraar jechuun nama yeroo ammaa kana hojii guddaa nama harkaa qabudha. Hawaasa nama tajaajilaa jirudha. Nama yaada addaa bakka ofii jiraatu keessatti ganda hin jiraadhu ganda xiqqaadha. Baadiyyaadha osoo hin jedhin ganda magaalaa gurguddaarraa fagaate osoo hin jedhin yaada addaa fidee magaalaa jiru keessatti hawaasa ofii tajaajilaa jirudha. Mee salphumatti waan isin amma jirtan xiqqoo kaasneeti jalqabarraa akkamitti wanni kun ka jedhu itti deemna waan ta'eef. Amma maalirra jirtan? Ammatti fooyyina dhimma diinagdee irratti hojii bal'aa hojjechaa jirra. Gabaamatti Abraar jechuun waraana diddaa hiyyummaa kan leenjisu jechuudha. Dargaggoota namni waraana diddaa hiyyummaa kan hiyyummaa dhukaasu jechuudha. Kan hojii dhabdummaa balleessu waraana leenjisuudha. Dargaggoota hedduu walitti gurmeessuudhaan hiyyummaa kan injifachuu akka dandeenyu biyya keenya irraa godaanuun akka nurra hin jiraanne biyyi kun akka nu qabdu akka abbaan biyya kanaa nu ta'e abbaa itti ta'uudhaaf immoo hojiin akka barbaachisu akka sabatti akka amantaattis diinagdeen lafee guddaa ta'uusaa amanee nama dargaggoota hojii dhabdummaa dhabamsiisu leenjisee hojii dhabdummaa kan akka dhabamsiisanii qabatamaan hojiitti jijjiiraa jirudha jedhee ibsa gabaabinaan. Jecha akkasii kaasee yookaan ammoo waa wayii irratti kaasneeti achi booda jalqabatti si deebisa. Akkamitti yaadni kun dhufe waan jedhu itti deebina. Sa'aatii ammarra jiru kanatti miliyeenara moo biliyeenara? Ani osoo biliyoona maallaqa lakkaa'uu qabaadde kan dhuunfaa kan kooti ufuma kooti hojjedhe ufuma kooti jiraadhuun qabaadde akka maallaqa tokko hin qabnetti of ilaala. Sababni isaa hawaasa fayyaduun jaaladhaan uumaa kan kootiin wanta hawaasa hedduu walitti gurmeessee xiqqaa guddaa dubartii dhiira osoo hin jedhin walitti gurmeessee anis bu'aa argadhee hawaasa kiyya wajji bu'aa argadhuun natti tola. Biliyeenarallee yoo jechuun natti ulfaate miliyeenarallee jechuun natti ulfaate miliyeena muraasa nama lakkaa'uu wayii ta'uun oolu jedhee yaada. Maashaa Allah. Garuu waggoota muraasa dura ammaar nama mallaqa takka hin qabne jedhama. Hagam takka dhugaadha. Kuni dhugaa lafa jiru. Waggaa muraasa dura baadiyyaa xarafatti baay'ee 200 kireeffachuun natti ulfaatuun ture. Waggaa muraasa dura garuu gaafuma sanuu abdii muranne gaaf tokko yoon hojjadhe yoon cimee hojjadhe bakka guddaa tokko akka gahuu danda'u akkasitti amanee ka'ee jechuudha. Kana kan fakkeenya naa ta'e kitaabbii addaa wayii dubbisee osoo hin ta'in wantuma uumamaan naannoo keenya jiru fakkeenyaaf naannoon keenya baadiyyaadha bosona gurguddaatu jira. Odaawwan birbirsa gurguddaa odaatu jira waddeessatu jira. Mukni kun eessaa ka'e jedhee yaade qalbii kan koo keessatti firii xinnoo harka keessallee nama guunne quba lama qabamu wayii fuudhamee ittiin gadhaabama. Gaaf wahii turtee obsitee guddattee dandamattee gaaddisa guddaa akka ta'etti waan amanuuf gaaf sanirraa ka'ee diinagdee ofii kan kootii qofa argadhu osoo hin ta'in gaaddisni hawaasni keenya jala taa'uu akka danda'u ittiin gaaf san itti amanee lafaa ka'e. Gaaf yaada lamatu naa dhufe ani akka nama biyya kanaa tokkotti biyyi kun kan eenyuti yeroo jedhee yaadu biyyi kun kiyya jettee yaaduufu mana irraa yoon qabaan irratti biizinesii yoon hojjan namni biyyi kun kiyya biyyummaan Itoophiyaa namu kiyya jettee fudhachuudhaaf namni nama lama biyyi kun kan nama lamaati jedhee amana. Tokko kan baratee biyya kana beekumsa qabuun utube tokko immoo kan dalagdee diinagdeedhaan biyya utube. Kanaaf abbaa biyyaa ta'utu na barbaachisa. Abbaa biyyaa ta'uuf immoo hojjechuun qaba jedhee haala saniin itti yaade jechuu jalqabumarraa yoo ka'e.
diinagdeen fedhadhe yeroo san ta'anis abbaa maatiiti. Barnoota kanaan fiiziksii ingilifii hunda 10+1 dhibba biratti fidaan ture. Yeroo san abbaan maatii harka qalleessa mana citaa keessa galu tiifatu keessaan daladhe waan ta'eef na barsiisuu dadhabanii barnoota kan koo addaan muree gara hojii dhuunfatti galee yeroo kanatti gaafa yaadu kan abbaa bultiiti abbaa maatiiti. Amma booda yoon hin baradha jedhamne barsiisuu waan hin jirreef carraa abbaa biyyaa ta'uu lamaan kan keessa tokko qabachuun qaba. Kunis maali? Diinagdeedha. Diinagdeen matammaan namni baratu qabsaa'aa akka ta'e ittiin amana jechuudha. Qabsoo biyya kana jijjiirutti jira. Namni hojjetullee qabsaa'utti jira jechuudha. Waan siyaasa tokkollee dhaga'ee hin beekne hojjetee ufuma isaatii hojjetee diinagdee isaa jijjiiruun qabsoo akka ta'e itti amane qabsoo kanaan immoo inni nurratti gaggeessina paartii nurratti duuluu kame hiyyummaadha jechuudha. Waraana diddaa hiyyummaa kanaaf jedhee si kaasa jechuudha. Yaanni kun kasiin dhufe eega maatii horatte? Erga maatii horadhee abbaa ijoollee tokko ta'e booda. Haasaa kee keessatti barnoota irratti si gargaaruu dadhabanii yookaan ammoo mallaqa ati ittiin barattu dhabanii barumsa akka dhiiftanatti maara. Akkasuma immoo barnoota keetii irratti illee cimaa akka turte haasaa harta. Mee akkaataa barnoota keetiitii fi akkaataa itti maatiin waan san sii kafaluu dadhabe? Maatiin koo baay'ee nama jabaadhallee abbaan kootis nama du'aayitiilleedha. Nama amantaatiilleedha nama biyyi sun qabduudha abbaan kan kooti. Yeroo isaan tajaajila amantaa garagaraa keessatti kennaa turan keessatti diinagdeen kenna gadi bu'aa ture. Garuu immoo barnoota akka barannuuf nu gorsan. Yeroo sanitti ijoollummaa kennatti lafti qonnaa bal'aan naannoo kennatti jira lafa qonnaa bal'aa waan hin qabne gaafa jechaanii turetti beekumsi lafa qonnaa bal'aadha. Ani du'aa fi barnootaan isinii dhaaman jedhee abbaan kenna kallattii barnoota nu qajeelchee waa xiqqoo xiqqoollee ta'u barnoota amantaatiirrallee barnoota idileetirrallee fudhanne maatiin kenna baay'achuudha kan ka'e humni isaanii barsiisuu waan dadhabeef nuti ufumaa keenyaa wal qoonnee gariin hojjete garii barsiisuu filanne jechuudha. Ijoollee aga doktoreetti illee barattee hin qabna jechuudha. Amma ofii kan kootti kan baranne bakka lamatti maatiin keenya wal qoonnee kun hojii irratti hin bobba'e ka hojjete kun immoo quqqubii kana osoo walitti hin qabin quqqubiiftoomaa wanta jedhamu kan geggeessuu qaba jechuudha. Maqaa loogoo quqqubiiftoomaa jedhamu telegiraam hundarratti hin beekama. Osoo kanan godhin dura maatii keessatti uumne jechuudha. Maatii nama 5 taanee birrii xiqqoo 257 walitti qusannee ijoollee 3 barsiifne jechuudha. Maatii keenya osoo hin tuqin jechuudha. Haala saniin yeroo sanitti isaan na gargaaruu dadhabnaan illee abdii murannee gara hojiitti hin seene maatiiwwan kan koo kana na boodaan dhufan obboleewwan koo barsiisuu ittiin fufe dhaabbata amma waan hoogganu dhaabbata quqqubiiftoomaati. Sadarkaa dhaabbatatti illee jedhamu baatu hojiin hojjetu dhaabbataa olii deebi'anii barnoota qaban saniin na utuban jechuudha. Ijoolleen kun deebi'anii halkan dhufanii egaa baratanii booda qaama biraa qaama sadaffaa kadhachuu nan barbaachifne silaa har'an geenyu turre jechuudha. Diinagdeen kennan utubamuu gaafa nuti mindaa kafaluu hin dandeenye sanitti humni kennan facaa ture bilisa waggaa 4-5 wajji hojjetanii alhamdulillah har'a milkaa'inni keenya aanaa 2-3 irra dabraa jira jechuudha. Haalli diinagdeen nuti biyya san keessatti sochoosaa jiru. Maashaallah. Adeemsa sadarkaa kan itti geettanii naasofna. Eessatti na deebita seeta. Biyyi tun ta nama lamaati jettee aman. Tokko kan baratee biyya kana eeggaru. Tokko immoo kan diinagdee qabu kan mallaqa qabu waan san dalaguudhaan hiyyummaa kana irratti duuluudha. Atammoo ka filattee paartii kana paartii diinagdeeti. Akkamitti jalqabde? Hayyee paartii diinagdee kanallee bu'uurri barnoota jalqaba barnoota ta'uu qaba. Abbuma biyyaa diinagdeen ta'uu jalqaba barnoota. Nama barate teekinooloojiittis fayyadamaa sooshaal yeroo hunda jiru hunda gargaaramuu danda'a. Yeroo ammatti daldalaan gurguddaan biyya keenya hundi isaanii afaan amma ijoollee amma lafaa ka'antu nama biizinasii jabaa ta'u. Daldala hunda keessatti gaafa kun qaaman deemee meeshaa finnee dhufee bitu kuwwan achi taa'ee moobaayilaan bita waan ta'eef gatiin itti gurgurtaa waliin simu daldala keessattuu gahee olaanaa kan qabu barnoota. Barnoonni akkasii jalqabatti ilaala. Diinagdee akka filmaata lammaffaatti fudhadhe jechuudha. Egaa barattee booda gara diinagdeetti ceeta. Waa'ee biizinasii kana kan sammuu kan ka'u keessa dhufe 2008 jechuudha. Yeroo kana barnoota xiqqoo qabnu san fayyadamneeti biizinasii wayii kireetu godhumu murteessine jechuudha. Yeroo kanatti yeroo baay'ee namni kee lafa konkolaataa ta'ee lafa magaalaa dabalatee gamoo ijaaruu dabalatee gaaf inni ijaaruudhaaf konkolaataa saajaa keenya biizinasii xiqqarraa kana konkolaataan biizinasii xiqqaa konkolaataa tokko miliyoona 2 bita gurguramtaa jennu gaaf ati miliyoona 1 argattu isin miliyoona 2 miliyoona 1 kan argattu malee bituu hin dandeettu. Lama guutuu malee bituu hin dandeettu. Gaafa ati immoo waggaa biraa hojjettee miliyoona 2 kana guutu isin immoo miliyoona 3 taati. Nama gamoo ijaaruun lafa magaalaa bituun konkolaataa bituun haala kanaan umurii waggaa 40-50 namoota hedduu harkaa dheereffate. Nama baay'ee biratti rakasa ta'uu danda'a konkolaataa bituun bituu miti daldaluun salphaadha. Kun immoo dhibba keessaa parsantii 2-3 hin caalu jechuudha. Namoota hedduu biratti abjuu ta'e waan hafeef kanaafuu ani tokkummaa nu barbaachisa. Waa'ee tokkummaa irratti xiyyeeffadha jechuudha. Tokko hiika tokkummaa agarsiifne jechuudha. Tokkummaan haga ammaa jechaan malee qabatamaan kan dhufe waa xiqqishuudha. Amantallee tokkummaa baratallee warri siyaasallee haa ta'u warri hundi barata. Tokkummaan jedhama. Tokkummaan sun immoo jechaan malee gochaan hin jiru. Kan ammoo qabatamatti jijjiira jechuudha. Tokkummaan dhugaa tokkummaan akka faayidaa fiduu danda'u. Nuti osoo kiisha tokko birrii hin qabaatin 2008 kana walitti ijaarame. 2008 jechuun yeroo sanatti akkuma aanaa kennatti motoruma amma salphaa ta'e ijoolleen daa'imnillee gabbaatee bitattu kan hin jiru ture. Gaaf sanitti waan qaalii wayii ture. Argachuu bidimu 20-30 argachuu hin dandeettu. Kanaaf nama 1,000 qabu walitti nama 25 yoo finne 17 1,000 boosne buusii torbee tokko boosnuun nama tokko binnee achi baasna yeroo sanatti. Torbee ta'an immoo nama biraatii binna ammas torbe waggaatti nama 50 abbaa motoraa taasifna jechuudha. Kanaaf achirraa kaanee tokkummaadhaan yoo waliif finne malee waan tokko ga'uu
ta'uu akka hin dandeenye gaafa xiqqoo argattu kan biraa akkasii ala deemu waan hubanneef tokkummaadhaan ijaaramuu murteessee maqaa moggaasa quqqubiiftoomaa jedhamu moggaasa jechuu gaafsan quqqubiiftoomaan agartan masoo gaddeemte konkolaataa yookaan markaattoo jira yookaan immoo adaamaan jiraarra yookaan immoo hawaasa imalchiisaa konkolaataa hedduudha jechuudha waan namaa binne konkolaataa gara 14 namaa binne loogoon keenya irratti maxxane jechuudha tiishartiiwwan keeppiiwwan otootti qophaa'in anuma adaamaa akka tasaa dhufe nama mite malee silaa guutumatu yuunifoormii loogoo keenya uffannee dhufna gaafsa irraa waa ijaaruu murteessinee jechuudha itti aanee beekumsa egaa qabaatti dinagdee hojjechuuf immoo lafeen dugdaa guutuun amanamummaadha inni jalqaba durummaan isa olaanaan biiliyoonara jechuun miiliyoonara jechuun eessaa kaa amanamummarraa kaa jechuudha namni tokkoof danda'ee jiraachuu danda'u mootummaan akka mootummatti liqeeffata baankiin addunyaallee waliirraa liqeessa ardiin akka arditti liqeeffata liqaayyuu biyyi takka deebisuu gaafa hin dandeenye deebi'anii liqeessaniif waan ta'eef duroomoo barbaadde amanamummaan dildila yookaan immoo riqicha gara durummaa nama geessu walii jalqaba namni tokko beekumsa qabaata fayyaa eega qabaata dinagdee tokko argachuuf murteessu erga yeroo murteessu kanatti immoo amanamummaa murteessu yoo beelaa biraa du'ellee waan aduu malee wanta jedhame guyyaa jedhamte maallaqa tokko yoo liqeeffate galchuu danda'udha achi booda amanamummaa horannee alhamdulillah 2018 jirra anis madaala gaafa 200 qabne waggaa 3 birri 200 yoo qabaanne miiliyoona 20 fakkeenya miiliyoona 2 yoo qabaadde anaaf biiliyoona rachuu bilgeedi likki keettoo bilgeedi jechuudha nama arfuma madaaluun sirra jiraatu nama dinagdee salphaman qaba akka biyyattitti olaalte konkolaattota 2-3 namaan qaba mana jireenyaa magaalaa 2-3 keessa hin qaba namaan ofii madaalu ofiif madaala jechuudha eessaa ka'e jedhee waan yaaduuf ka'umsa kiyyaa fi ga'umsa kiyya waan ilaaluuf dachaa 10 sonten dachaa 100 dabalee waan ta'eef bakka irraa ka'e irraa baan biiliyoona 20 qabuu fi ani miiliyoona 2 qabaadde illee irraa gaditti ilaalu jechuudha iddoo ka'umsa kan koo yoo ilaalu. Asirratti waan gaafachuu barbaada. Paartii taanutti osoo hin tarin dura jechuudha. Haala adeemsa mallaqa kanatti walitti qabdanii namoota mallaqa kana fidanis fayyadamaa gootanii ofiillee fayyadamaa taatan akka namoota biraatiif illee fakkeenya ta'utti osoo xiqqoo si keessa nabaatiin natti tola. Hayyee gabaabaa kun salphaadha. Quqqubiiftoomaa inni jennu kun naannoo tokkotti magaalaa xiqqoo takka keessatti hundeessine dura magaalaa xiqqoo tana keessattuu hundeessinee fayyaduudhaaf gara itti amanuudhaaf gara waggaa 5 fudhate. Kana kan goonu immoo wanti kun akka lotorii tasa namaa bahee waan tuulaa argatanillee miti. Akka qumaaraa kan immoo namni gariin kasaaree gariin duroomullee miti wal qixa jechuun walgaa fakkeenyaaf nama 50 taane kuma takka yoo walitti buufanne kuma 50 irraa argatte kun 7 itti aanu kun 7 itti aanu waggaa 50 deddeeba waggaan haaraa walitti qabnate waggaa miseensa haaraa simanna yeroo waggaan dhumu kanatti miseensi alla kan dadhabe jedhe achumaan keessaa fi kabiraa simanne jechuudha hin dirqisiifnu haalli itti goone keessumaa bara kana ammoo birriin ol kaadha namni tokko gurratti yoo dhaga'ee rifata torbee meeqa kafalaman jedha fakkeenyaaf kuma 100 namni tokko kafalu yooteen diggaafi achiin boodaan dhufuu jalaa bada inni yooma san dhufuma daala nuti amma bara kanatti torbetti miiliyoona 5 walitti qabna qubii kana miiliyoona 5 walitti qabna torbetti jechuudha miseensi waggaan takka bakka tokko dhaabanneen beeyin waggaan tokko kuma 25 yoo ta'e waggaan kuma 50 kuma 28 irraa osoo daballu fakkeenya kuma gabaama tasii kuma 217tti miiliyoona 2 walitti qabna ture torbetti waggaatti gara miiliyoona 100 ta'a jechuudha kuma 218 garuu miiliyoona 5 miiliyoona 3 dabalee jechuudha kan jiru caala kan dabaleetu irra hedduudha jechuudha kana keessatti akkaataan namatti fayyadu tokko qusannaa matama isaatiyyuu qisaasama maallaqaatirraa akka ittisuuf wantuma dalagirraa akka qusatudha kana kan hirmaachifnu immoo liistirraa kaanitti nuti hirmaachifnu dureessa qofaa miti kan hirmaachifnu jechuudha walitti qabataadha hundaan mataadha nama quqqubii miiliyoona 5 jechuun nama 50 kan kuma 100 kafalu isa barbaachisa jechuudha nu barbaachisa jechuudha namni kuma 100 kafalu 50 miti kan nuti barbaannu garuu lakkoofsa tokko jalatti namni kuma tokko kafalu nama 100 illee hiriirsine lakkoofsa tokko jalatti tiyaamni isaa lakkoofsa tokko nama tokko bakka bu'a namni kuma 2 kafalu namni 50 10 kafalu immoo nama 10 kan kuma 5 kafalu nama 20 lakkoofsa tokko jalatti tiyaaman goona gaafa lakkoofsi kuni ba'e hunduma isaa wabii mallatteessee fudhataa jechuudha. Akka fakkeenyaaf aksiyoona nam tokko waan nama 10 bituu danda'a eeyyeen lakkoofsa tokko jala namni 100 kuma yoo kafalee kuma 100 ta'a kuma 100 ta'a eeyyeen hoggansaa nama tokko maqaa dhahama maqaa eeyyeen tokkocha jechuudha tokkocha keessan ammoo tokko nama kuma 100 especially warra biyya alallee ni hirmaachifna deebinee herrega isaan jaan kafalan kana gara torbeetti jijjiirra kanaan immoo jijjiiramni guddaan kan mul'ate bara 2017 sarkaa aappii mataa isaatti kalaqne rejistireeshinii mataa isaatti goone gara teknooloojiitti finne jechuun namni bakkuma taa'u jiru taa'ee rejistireeshinii ergamee fi achumaaf galmeessuu akka danda'u weebsaayitii mataa keenyaa kedheetu goone amma aana 2-3 keessatti jijjiirama dinagdee fooyyee ta'etu jira jechuudha konkolaattota 14 jechuun hangam takka tilmaama maallaqatti tilmaamuu dandeetta. Gaafa jalqaba yaada kana qabattee hawaasatti gadi baatu akkamitti simate laata hawaasni? Chaalenjii guddaatu nu mudate. Chaalenjiin guddaan nu mudate keessaa waa lama wanni rakkoo ulfaataa nutti fide namni sheekas ta'ee barnoota amantaa ta'ee barnoota ammayyaa irratti umurii dheertuu
barataa ture kasilaa yeroo ati itti himte waan ati waggaa 10 irraa fiduu hedduu sitti hilmaamuu danda'u hedduun isaa maallaqa harkaan qabu barnoota irra jira. Irreedduu warra maallaqa qabu immoo karaa qaxxaamuraatiin daldalaa fa'aatti dhiyaatee abbaasaatu lafa bal'aa fa'aa qaba yookaan abbaasaatu gamoo qaba maallaqa argate. Kan maallaqa argate kun immoo siyyuun dhageeffatu si tuffataa jechuudha. Akka gaawwii ati bakka gahuu hin dandeenyetti amana. Yeroo san haalli naannoo itti dhaladhe mana citaa beetaa miiree keessatti dhalanne mana citaa madab irratti baadiyyatti guddanne gurbaa abbaa naajii tokko abbaa naajii jedhama abbaan kan kooshee abbaan qaasime gurbaan abbaa naajii tokko margaasaa maraatu dafaa jira. Tuffii ilaalche tuffii akka waan maraatu ta'etti si ilaala. Gaafati waan konkolaataa binnaa jettee gommaa lakkaa'ii kanaan jedhe jira gamman irraanfanne jechuudha. Gaaf wayii kararra teenna gaaf wayii akka motora walii binnu kanatti konkolaataa kanallee bituu ni dandeenyaan jedheen. Yeroo rabbiin kadhadhuullee maal jedha beektaan yaa rabbi jecha ofii halaala kanarratti haraama ta'e halaala taasisiin jedha. Akkana jechuun fakkeenyaaf an gaafsan konkolaataan qabume konkolaataan kiyya tokko eessa deeme jechuun fakkeenyaaf na biratti haraama yeroo sanitti. Injiru waan ta'eef. Jechuun injiru kaa maal irratti jedha. Jechi kun rabbi biratti halaaluma. Garuu waan hin qabneef ammallee immoo du'aa isa hin dhiifne kadhachaa jira. Konkolaataa dhibba haganatu bahararraa fe'amee bahararra markabarra jira. Mee konkolaataa sanaa buusee dheeboo dees kiyyatti takkaan bilbile fakkeenyaaf silkiin kiyyallee hin beeku galmeen kiyyallee hin beeku jechi kun amma na biratti haraama. Garuu tafaa'ula toluu jedhama. Tafaa'ula toluu jedhama. Kanaaf gaafsanii konkolaataa kana bituun haraama si gaaf konkolaataan kun kan abraari jedhan qooy haraama jedhe ijoollee gaafachaa ture. Haraama miti inqoo isa gaafsan motora qabaa bar motora ayyuu dirqitti bitadhe motora ayyuu chaalenjii waggaa 5tiin bitadhe carraa motora bitachuutu hin jiru. Yeroo sana akka maraataatti ilaalutu jira jechuudha. Walii gala gaaffisan irraa si kaase. Kan immoo gaaffii kanatti himtu sa'a meeqa kolfutu jira karaa deema. Kolfee bakka waan waasitti kan yeroo san immoo waan kana lafaan ka'uudhaaf ani hiyyeessan irraan fudhatu yeroo xiqqaatan guyyatti naannoon keenya jimatu hin jira hin qabama. Bakka 5 dhaqa'u xiqqaatan guyyaa tokkotti hin qabamu yeroo sanitti. Galma wal gahii hin qabu mootummaan namni kun nama booda faayidaa qabu jedhee walii gahii walitti naa qabu hin jiru wanni hin jiru kun abjuudha. Yaada kiyya amansiisuudhaaf sa'a dura bakka 5 dhaqa sa'a dura iddoo namni buna itti dhugutti dhaqee yaada akkana kan itti haasaa annaa fudhataa miti maraata naan jedha osan namni waan ta'eef gaaf wayii keessatti haa uumamuu na fayyada wanni kun nama gurguddaa nami daa'ima xiqqaa keessatti illee yaadni kun yoo naa uumame gaaf wayii keessatti naa guddata jedheeti. Duraanuma dubbataa guddate fa'a jedha. Duraanuma abjuun isaa kanatu jedheeti gaafa iddoo immoo itti qabanillee hunduma isaa dhaqee itti dhaqee kun na saalfatee tuma mooraalii kiyya eegu na jala jala kun natti kolfaa kun natti qoosa maraata akka taate akka konkolaataa kana bituun sarkaa dinagdee kennaa sanii wayii wal qabse akka waan hin yaadamne gommaa lakkaa'ii faasin jira namni mee gommaan birrii mee dhuguma akka namichi yaadate yeroo sana gommaa tokko bituu hin danda'u. Ayisuusii fidanii tunaa kennanii gommaa liqeeffataniiti gommaa qofa itti bitadhoo naan jedhan yoo sana hin bitadhu fakkeenya yoo sanatti namichi illee akka yeroo sanatti dhugaa qaba ilaalcha hawaasni qabu maraataa nun jedhaa ture qoosa ture turtii yeroo dheeraa keessa suuta haanni dhagaa mure obsaan aannan goromsaa dhugamaa maayisoo odduu hin jiraga waa'ee sabri irratti illee waan qoqa qaree waan ta'eef waa'ee sabri irratti illee beekaa itti mobsine gowwaa dira dhawan qaruutee bira lafa dhawan jaa gowwaa itti agarsiiftee konkolaataa gaafittee itti agarsiifte qofa sitti amana gaafin binnettuu sitti namanu qaruuteen xiqqoo sitti amanaatuma suuta gaafuma sanuu fayyadamu ammaa baddiifaa ammaa diigamtiifaa ammaa kasaaran namoota hedduu keessa waan kasaaraa qofa mataa kana keessa guuti yoo ati baradhu jetteen nama baratee biyyama fooqi gamoowwan kun hundi nama barateen ijaarame maateriyaal azir kun hundi nama barateen uumame konkolaataa wanni bobba'an kun hundi nama barateen uumame baradhu jetteen ati inni nama barate tokkicha barataa cimaa wayii ka qabxiin jalaaftee sitti hima amala nama kufaati beek yoo ati immoo konkolaataa bitii jetteen nama konkolaataa bitee meeqa bobbaasee namaan tajaajilu kan argu takkitti bitamteetiin qilee buutee fakkeenya barbaadee bar miidiyaa irra taayibaluu takka guyyaa takka akka bitanii amala nama kufeetti kana fudhachuu dinneetuma gaaf wayii bakka wayii akka gahuu dandeenyu of bira dabaree dinagdee biyya keenya akka utubuu dandeenyu akkas jennee lafaa kaane alhamdulillah amma omaan jedhu xiqqoo deemnee jirra jechuu barbaada akkuma liigalaatitti. Piroosesii kana keessa taruun akkuma jiru ta'e mudannoowwan achi keessa mudatan akkuma jiru ta'e iccitiin addaa waan kana milkeessuudha jettee ati yaaddumaa iccitiin addaa murannoo kutannoo rabbi kadhachuudha hawwiin keenya gaaf qabeenya arganne immoo waan hamtuu dalaguu dhabuudha amantaa keenya jabeessuudha akkuma ani argachuu mataa akka nama amantaa kiyya jabeessu saba kiyya jabeessu biyya ijaaru iccitiin milkaa'inaa keenyaa immoo cimaan itti amanamuudha bakka wanta kana gaaf wayii galma gahuu akka dandeenyu fi amanamummaadha iccitiin milkaa'inaa guddaan itti amanne jalqaba eega itti amanamnee booda immoo amanamummaa cimsine osoo hiyyummaa qabnu osoo rakkoo qabnu osoo maallaqa fayyadamuu baraman biraa beelufne amaana hawaasaa galmaan gahuudhaaf cichoominaan jechuudha dargaggoota nama lamatu jira dargaggoonni waan kana wajjin galmaan ganaanatu akka fakkeenyatti dhufe malee tokkummaa amma Bayaan Qaasim jedhama inni lama sarkaan farsitti eebbifame tokko Abduu Naasir Abdulwahaab jedhama namoota hedduu wajjin lafaa kan abdii muratanii hafanii cichoominaan waggaa 7 bilisaan akkanumatti hojjenne waggaa 8 booda itti milkoofne itti amanuu cichoominaan hojjechuu fi amanamummaadha iccitii milkaa'ina waan kanaa guddaan isa kana kanaan dhalan jedhee yaadu. Maashaallah waan guddaadha wallahi daawwattotaaf illee baay'ee ifa galaa fi karaa ajaa'iba ta'een ibsiteerta irraa baratan jedhee yaada kan ammoo fakkeenya godhatan jedhee yaada gaafiiwwan baay'ee sii qaba garuu adeemsa keessa sii kaasaa amma maalirra jirtan sadarkaan suni sadarkaan akkasitti
sitti suni qubii nama 50 kaatanii motora bituu ijoollee yookaan ammoo dargaggoota abbaa hojii taasisuu yummatti duuluu sun isinii milkaa'ee hojiitti seentanii yoo xiqqaate waggaa 10 turtanii jensa. Dhugaadha. Turtii waggaa 10 booda har'arratti wanni isin dalagaa jirtammaa inni wanni isin dalagdanii milkeessitammaa inni tana sirraa dhageeffachuu barbaada. Ammatti diinagdee fooyya'aa kana keessaa maaltu argame? Tokkoffaa miskiina gargaaruu akka hojii keenya isa ijotti ilaalle. Argattu nama gargaaru dura of danda'uuf turre hojii hin hojjenne hojii dhabdummaadhaan osoo waan jennu nyaattee jiraachuu dursi. Erga of dandeenyee diinagdee keenya utubne booda harka qalleeyyii keenya gargaaru abbaan akka keenya ijoollee abbaan qabne osoo kunuunsuu barbaadu kan biraa du'e kan nuti filannee hin hafin kan jabaa taanee nuti hin hafin fedha rabbiitiin irraa hafe bakka abbaa isaanii utubuudha dura bu'aa nuti argannurra kaayyoon keenya guddaan isa kana gara onlaayinii irratti illee arguu dandeetta. Yoo xiqqaate ijoollee abbaa hin qabne nama 156 ofiis dabalatee hiriyoota kan kootillee hirmaachisee biyya alaa biyya keessallee walitti hirmaachisee mindaa dhaabbitiin kafalchiifnaaf jechuudha. Taansuudhaan sammuun kanallee viidiyoon hedduu hin jira jechuudha. Orguu haftee meebii ta'uu danda'a malee harka qalleeyyiidhaan mana ijaaruudha. Kan gara fuulduraa immoo wanti kun gaafa nuti duune hafuu danda'a waan ta'eef dhaabbata jabaa yoo gaafa nuti duune illee maqaan keenya itti ka'u. Namni tokko du'e kan jedhamu addunyaa tanarratti waan hambisiin du'e jedhama. Gariin inni hundaalan jechuu dandeenya ta'uu bu'aan buusin akka biyya faranjiitti amma namni tokko gaafa bu'aa buuse akka dhalatetti ilaalama jechuudha. Namni tokko biyyaaf bu'aa buusa. Gariin immoo biyya miidha. Alhamdulillah nama biyya miidhu ta'uu bira dabarree uf dandeenye biyyaa fayyaduu jirra. Dhaabbata jabaa biyya kana gadhaabuu danda'u. Diinagdee akka naannootti osoo hin ta'in akka biyyatti hargama gama socho'uu danda'u ijaaruudha. Kun adeemsa isaati irra jira jechuudha. Wanti godhuuf karoorfanne baay'eetu jira. Gara fuuldura diinagdee akka sabaatittuu diinagdee keenya ijaaruudha jechuudha. Diinagdee biyyaa ijaaruudha wanta walitti qabatu. Namoota nu caalaa baratan dandeettii qaban. Nuti yaada maddisiine barnoota gahaa yaada kana galamaan ga'us qabaachuu dhabuu dandeenya. Namoota hayyoota baratan namoota beektota hedduu ofitti edaane diinagdee biyyaa kana keessatti gumaachi nuti baanu maali? Maal gochuu qabna kan jedhu irratti sheer kaampaanii jabaa tokko ijaaruudhaaf adeemsa irra jira jechuudha. Kitaabni isaallee haardi kooppiilaan gara kitaaba 5 ol qopheessine soofti kooppiilee injiras agarsiisuu danda'a. Kanatti jirra jechuudha. Wallaahi waan gaariidha. Bu'aawwan qabatamaan lafarra jiran haga ammaa isin buustan maal fa'a? Motora jalqabaa san malee adeemsi keessan haasuuneeti uummata biratti haasaa turte waa'een makiinaa, waa'een konkolaataa, waa'een ijaarsaa, waa'een gamoo suni hagamta akka milkaa'idhaati. Kuni hanga eegine olitti nu milkaa'e. Tokko milkaa'ina keenya kanaaf akkuma isin jedha amanamummaan sababa nu ta'e amanamummaa arganne kana namoonni hedduun gara keenyatti ni dhufani. Konkolaataa bituun barnuuf akka xayyaara bituu ture gaafa 200,000 walii qabnu konkolaataa miliyoona 2 faa ture waan konkolaataa yaadne yeroo sana akka amma xayyaara bituu yaadutu jechuudha. Wantummaan sunuu fedha rabbiitiin malee salphatti milkaa jennee neeyne yeroo ammatti kan idaa jalaa bahe fakkeenyaaf konkolaataa 14 ni qabna jechuudha. Konkolaataa 14 miliyoona 7 tokkichoo xiqqaate baay'isuu 10 yoo goote miliyoona 60 70 80 ga'uu danda'a jechuudha. Kun hundi uf danda'a jiru. Kana kun immoo diinagdee biyyaa keessatti shufeerii tokkotu hojii uumamee gargaaraa tokkoof uumamee madda galii mootummaatti iddoo gargaraatti kottee ni mura. Kun itti milkoofne irra motora siin jedhe kan leeka 38 kun immoo kunis kan idaa jalaa bilisa ta'aniidha. Sadarkaa immoo namoota hedduu kan himintu hedduu jira jechuudha. Mana ijaaruu fi fakkeenyaaf namni qusatee mana akka ijaaratu lafa mana jireenyaa akka bitatu lafa daldalaa akka bitatu kana irratti illee qooda olaanaadha. Osoo amma qaamni aanaa keenya irra hojii jiru intarviyu kana irratti na dhufe na caalaa ragaa bahuu danda'aadha. Hedduudha jechuudha. Lakkaa'inee fixuu hin dandeenyuti gaaf wayini gaafatamna jennee waan yaadiniif galmeen hin qabatin malee silaa galmeedhaan kan qabannu taate kitaaba tokkoon guuta jedhee yaada. Makiina 14 jechuun namni martinuu qubisan darbeeti. Darbeeti iyyan. Kan makiinaan bitamuu fi iyyan. booda immoo ofirraa kafalaa deema. Ofirraa kafalaa dursi inni kanuma inni diinagdee gaara kan qabe waa xiqqishuma inni qabu ni fidata. Nuti immoo itti daballee binnaa fi gaartee gaa diinagdee tokko yoo geggeessitu dura hubannoo keessatti uumta hawwii keessatti uumta ni fayyadda. Achi booda immoo wanni hillimni isa qabullee akka jiru ittiin ta'uu waan kana seeran bahuu diidi. Kana sadeen itti irra dhaabannee gargaarsifannee goona jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa nama bitee namni hin kafalu jedhee ittiin seeratti cimsuu baattee kan diidu taate achiis balleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf kana sadeen itti fayyadame jechuudha. Dura hubannoo keessatti ni uumna hawwii waan godhuu qabu itti agarsiifna san booda ni fayyanna yoo faayidaa kana immoo karaa seera qabeessa ta'een bahuu kan dadhabdu taate immoo kunis hin jira kan jedhu qophaa'ee jira jechuudha. Dambiiwwan jajjabaa lafaa qabna namoonni haala hubannoo seeraa qabanillee ofitti dhiyeessinee jirra. Kanarra dhaabbannee haala kanaan fooyyinni argame haala kanaan itti fufaa deema. Yeroo kana immoo nuti amma ijoollummaa kiyyaarraa nama godaanuu jaalladha fakkeenyaaf yeroo namni biyya alaa deemu kan amma hin gammadu. Fiizaa Ameerikaa immoo ammoo manaa kennite nama hin deemu amala kiyyatti waan sejaaf dureessa ta'eeti miti ijoollummaa marraa kana fakkeenyaaf biyya faranjii hundaqee nama na caalaa beekatti dhaquu deema. Hojii ofii jibbina hojjechiisuu deema jechuudha. Amma fakkeenyaaf asumattuu dhagaa cabsuu haa ta'u waan dalagaa sitti ulfaate nama dalisiifta. Kanaafuu nama na caalarra beekaa ta'e biyya faranjii san bulchuu hin deemu. Isaan caalaa beekaa ta'e kanaaf dalagaa ofii jibbanitti erguu deema waan ta'eef hin deemu jira garaa kiyya keessatti. Lammaffaa bilisummaan biyya keessatti jiraachuun waan guddaadha. Itti aanee immoo maal jibba beektaa rabbiin ani ufuma hiikatti kenne beeki. Wayarzuqu man yashaa'u bighayri hisaaba rabbii yoo jedhu mindaan keessa hin jiru waan kana keessa beeki. Miileena 100 siyaa kafalanii herrega qabaami. Herrega miileena 100 haa ta'u miilee 200 haa ta'u hojii bilisaan biyya kiyyatti dalagachuu
godhachuu barbaada jechuudha. Godaansa jaaladhu ijoollummaarraa. Alkallattiidhaan amma yeroo quqqubee walitti qabnu kana fakkeenya irraa fudhannee jira. Biyya keessatti hojjechuu moo biyya godaanutu caala kan jedhu irratti amma reeshoo dalaynee jira jechuudha. Biyya keessatti hojjechuun dachaa kudhanii akka caalu nama tokko konkolaataa bittee ni kennitaa fi konkolaataan sana miirri torbeetti gara 50,000 irraa kafala. Torbeetti wanni hunda danda'e jechuudha. Waan isaa barbaachisu gommaa jiratee maal godhee shufeeraa kafalee baasii mootummaan barbaadu hunda kafalee 40,000 konkolaattonni biyya qaxxaamuran kun dalaguu danda'an. Namni kun atileetii jatti birrii meeqa argachuu danda'a? 200 argachuu danda'a jechuudha. Raftee boqattee sammuu kee boqattee dura qabeenya argachuu bargammachuu sammuu kan keetii sammuu isaatiin boqattee gammadee kan argata. Kan argachuu kee kanatti immoo ammas carraa hojii namaa uumte waan si gammachiisu. Osoo biyya alaa dhayxee miiliyoona 200 kan argatteerra waan kana bittee 200 irra argattee irra bu'aa buuftee jechuudha. Nama irra caala nama fayyadu. Namas fayyadee jechuudha hojii namaa uumte kuni 200 kafala. Namni immoo jabaan tokko biyyoota hedduurraa namni 100 kafaluu torbeetti ja'atti danda'udha. Namni hedduun biyyoota alabarraa quqqubbii barkaafatan inni isa olaanan jechuudha. Kun immoo biyya keessa taa'ee namoonni ijoolleen duraan ba'aa baatan tuffatamaan faanti abbaa konkolaataa nuti dizaayin goonee binnee kennee kun deebee birrii irraa kafala nama kana nama tokkoof 50,000 kafalutti jira jechuudha nuti alkallattiidhaan. Yeroo kana nama 14 meeqa kafaltan yoo jedhu as keessatti herrega kalkuleetti godhamuu hin danda'ama. Gaafa motora bitee qofa osoo hin ta'in jiddu galeessan lafa baadiyyaa kanatti aga 4,000 dalaguu dandeetti. Torbeetti shufeera kana nyaachiftee dandeettee motorri kun. Nama tokkoof mee jireenya isaa dandeettee 3,000 gaafa kafaltu baay'isuu 48 gaafa goote herrega baay'eedha. Mobaayilatti baay'achuu mala jechuudha. Kanaafuu riskiin hojii uumuudhaan nama argamu daangeffaman qabu jechuudha. Wanni na boonsa nama miiliyoona wayii argachuu miti dhugaasa akkuma isin jedhatu gamoolee hedduullee qabaadhee dhuunfaa kiyyaa miiliyoona irra hedduu ta'ellee hedduutti hin gammadu nama hojii uumuu danda'u santu hedduu na gammachiisa. Yatiima yoo gargaaruun akka waan iddoo bashannana adda dhaqetti ilaala. Viidiyoolee hedduu kan waraabne kun qabatama lafa jiru jechuudha laayiviidhaan fa'aa kennaafi turre iddoo bashannanaa tokko ol dhaqoon na gammachiisa dhugaa rabbiyaan yoo yatiima gargaaru jechuudha. Yoo rakkataa gargaaru yoo harka qalleessan mana ijaaru wanni agas na biratti sammuu kiyyaaf boqonnaa hin jiru sammuu kiyyaaf boqonnaa dhawaa kennu mataa isaati. Inshaallah kana kan gootu immoo gaafa of dandeettedha jechuudha. Osoo of danda'uu baattee bar ati viidiyoo nama rakkataa tokko yoo maxxanse nama dhuftoota illee foolowara muraasumaan qaba. Kanumarraa mana salphaamatti ni ijaaraaf. Garuu rakkataa osoo ta'e dinagdee wayii harka kan kooti qabaachuu kan baadhu ta'e namni kun maallaqa natti hin erguu fi nyaataa jira. Uf danda'u mataa isaatiifuu qabsoo akka ta'edha. Kana kun nama agarsiisa. Ufuma danda'u natti ufuma hojjechuun mataa keetii akka qabsoodha jechuudha. Akka sabaatti akka biyyaa akka amantaatitti illee jechuudha. Nama of danda'etu biyyaa bu'aa buusa waan ta'eef alkallattiidhaan yatiima illee gargaara jechuudha dhaabbanni keenya dhaabbanni quqqubbiiftooma. Ati lafarratti ijaartee amanamummaa kan qilleensa irratti namni baay'een si hordofuun rakkoo siin qabaata. Lafarratti ijaartee jirta waan ta'eef akka dhaabbata keessanitti dalagaawwan gurguddaa lamaan tokko keessattuu kallattii keetiin dhagahaa ture. Baay'ee nama birattis rabbi birattis jaalatamaa kan ta'e akka yatiimaatiin ala tokkoffaa. Waggaa muraasa dura magaalaa keessan keessatti naannoo amma isin jirtan kana keessatti dargaggoonni hedduun mana caatii mana jimaatti kan galanii achitti hafan abdii kutatanii hiyyummaa isaan weerarsitee suusiin yookaan ammoo addikshiniin kun isaan qabatee jechuudha. Achitti akka hafan dhagahaa ture. Garuu ammatti ammoo namni qabu akka hin jirretti kan haasa'amudha. Hagamta akka dhugaadha laata. Kuni dhugaa lafa jiru. Magaalaa teenya san keessa sababa hojii dhabdummaa irraa kan ka'e dargaggeessa bulchuun ulfaataa turetu achi keessa jira. Mootummaan sarkaa mootummatti ulfaataa ture maaliif si fakkaata diinagdeen qabu wanni jalaa badu hin jiru rabshaan fedhee uumame jalqaba lolli wayii yookaan siyaasni wayii uumame isa qubata magaalaa teenya san qubata ture namni hojii hin qabne beekee rabshaan jaalata girgirriin kun hojii nama uuma nama hojii hin qabneef waa balleessa kana keessa waa fudhata dargaggoonni kun yaaddoo ulfaataa dargaggoota turan suusiin qabamanii namni suusanyaan kun immoo waan jedhu laallatu waan godhu laallatu dhawuudhaafillee duuba hin deebi'u dargaggoota sodaatamoo tokkotu ture gaafa yaadoon dargaggeessi magaalaa sanii baay'ee jigna namni karaa jalliin irratti gootaa kuni umar kubiru qaxxaa gaafa jalliin keessatti goota cimaa ta'e gaafa amantaa kittuuf immoo goota cimaa ta'etti dargaggeessi jabaan onni akkatti qabu ka waan godhu hundarratti sodaan qabne kuni osoo sammuu isaa sooftiweer abdeet irraa godhanii mataa isaanii irraa jijjiiranii dargaggeessa biizinasii cimaa ta'uun oolu jedheeti yaade gaafa biizinasiin kun mataa keessatti uumamu fiiguu eegali duraan hojii dhabdummaa irraa taa'ee jimma mataa eeqamamu suusii aarsuu mana shiishatti argamu yoo barbaachisaa ta'e gabbaayyeetu mata safaarii karaa deemu dhawulleen hin jira jechuudha maallaqa dhabe immoo irra dirqiillee irraa fudhatulleen dabree ni mul'ata ture amma immoo dargaggoonni sun dargaggoota ija biyyaa jedhamuu danda'an waan isa ajaa'ibatu dhayitee garte konkolaataa qaba balu jedhee waan sitti midhagee hin amantuyyuu jechuudha sin amansiisu fiizikaala isaa ilaalte dargaggeessu qallaa kana fa'a ijoollee kati fakkaatu kammoo gargaaraa kati sitti abbaa konkolaataati kuni haala amala safuu hawaasaa eeggattuu keessatti illee qooda olaanaa baate jechuudha namni tokko gaafa rabshaa uumu gaafa yaa'ii balaa adda addaa uumu kan humaa tokkollee harkaa hin qabneef miliqee baduu danda'a gaafuma motora bittee kennituu fi yoo nagaan qabu ta'e motora isaa kararraa dalaga waan ta'eef dalaguu hin danda'u tokko immoo seera waan barbaadamuuf waan dhiyeessaa hojiirraa ni bada kafaltiin quqqubbiinsaa addaa murama dura osoo seera kabajuuf hin ta'in quuxoodhaaf rabshaa dhiise yoo lola wayii uume yookaan immoo suusanyaa ta'e yoo taa'ee hanqamee dalagaa dhiise kafaltiin natti ga'a kafaltiin gaafa kafaluu yoo dhabe adabbiitu jira jedhee osomaa fiigu bartee ta'etti sammoo keessaa bahiriyaan isaa gargariin konkolaataa biraa bitate gaafa kana kan omaan qabne motora bitachuutti ol yaadu kan motora bitate gara baajaajii kan baajaajii bitate konkolaataa tokko konkolaataa lamallee kan binneeftu jira jechuudha amma dargaggeessa hojii jabaadha aanama saniifuu lafee dugdatti gaafa gara amantaatiillee daa'in kamuu nu bira dhufe baay'ee nu guruu ol nu dhadhaa'uun barbaadu amma magaalaa keenya dhufte magaa hin ajaa'iban Abdusalaam fa'aa yeroo baay'ee dhufanii turan mu'aadaraa
irraa yeroo achitti qopheessinu isaan ganaa daawwaa godhanii bilcheessanii fuudhuu deemanii akkuma ol kaaniin hawaasa waa kennu nama kenne du'aa godhuuf carraan argatu na baay'aturraa gara mootummaatii lembaasilee barbaachisu hunduma isaa gaaf dhufe salphamatti argate namni waan qabaateef sii kennaa bara yoo qabaate moo siin kennu dargaggootuma gara hundaanuu biyya kan utube jechuu dandeettama dargaggoota jajjabaa hojii namaa uumu meeshaa ala keettuun badu magaalaa teenya sanitti amma waan ajaa'ibu waa baay'ee alaa galfachuu baay'ee rakkoon hin jiru mootoras ta'ee meeshaalee adda addaa barandumatti dhiifnee deemna hojii dhabdummaa balleessuu amanummaa gadi dhaabu amantaa jabeessuu keessatti illee qooda olaanaa baanee jechuudha. Namni suusii qabu namni jimaadhaan qabamee yookaan ammoo waan kana keessatti gadi fageenyaan taa'ee jiru hir'achuun dhugaadha jechuudha. Sirriitti guutuutti illee dhabame yoo jechuu baanne humnaa ol irratti sunuu kan muraasa suutiin qaqqabamoo jiraate gaafa dalagaan hin jirre yoo taa'een ala dargaggoota hojii fiiguu agarta saa 24 halkanii guyyaa hojjetu daldala kamirrattu bobba'u agarta malee yeroo ammatti nama taa'eetuma suusiin qabamu almost baay'ee hin jiru magaalaa keenya keessa hojjechuullee baanne parsantii guddaadhaan xiqqaate jennee yaadna. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hin jalqabne malee hin xumurre maashaallah wantoota hedduu dhagahaa jirra waan yeroo dheeraadhaaf utubamee ijaaramee qophaa'ee hawaasa fayyadaa jiru bifa salphaa kanaan akkanatti dhagahuun waan guddaadha isiniif ammoo baay'ee waan barnoota irraa fudhattaniif akkasuma ammoo fakkeenya fudhattan jedhee yaada waan ajaa'iba ammoo kan biratti jira yeroo hedduu shamarran ta'ee yeroonni warroonni asii deemanii biyyoota biraatti dalagatan biyyoota arabaa keessattuu shamarran biyya keessaa namoonni isaan qaban namootuma fira isaaniiti namootuma isaan dhiyaatudha garuu isaanis garaneetti galchuudhaan faayidaa akka turtanii fi akkasuma isaanis fayyadamummaa sanirraa akka faayidaa guddaa argatan dhagahaan ture waan kana mee jalqaba irratti adeemsa kana keessatti eksperiaansii keessanirraa yookaan ammoo muuxannoo keessanirraa diinonni yookaan ammoo namni warroota biyya alaa jiran kanaaf diina ta'e eenyu fa'a jettanii yaaddan maaliif mallaqni gara keessan dhufaa jira waan ta'eef dhugaadha maal diinoonfatanii isin dhufan laata waan jedhu akaaf nume hayyee warroota biyya alaa jiran hedduu isaanii diina isaanii jechuu yoo baanne diinni maallaqa isaanii yoo jenne gabaabumatti aantii fira isaanii jechuudha diinni maallaqa isaanii haadha warraa taatee yoo isiin deemte diinni maallaqa isii abbaa warraa isii kan biyya keessatti haadha warraa isaa yookaan abbaa warraa isaa diinni obboleessaa obboleettii diinni maallaqa isaanii parsantiin 95 hanganuma kan karaa biraatiin janajjanamtee jaalalaan soobamteetiin baaftu muraasuma jechuudha muraasa agarta nama 100 keessaa 5 agarta yoo xiqqaate jechuudha parsantii muraasa diinni isallee yoo jechuudha diinni maallaqa isaanii jedhamu kana obboleessa obboleettii abbaa haadha warraa isaa abbaa warraa isii diinni maallaqa isaanii kana jiddu galeessa godhannee gaafuma aappii fi rejistireeshinii kadhaa qubsanaan sammuu kiyya keessatti warroota biyya alaa kanatu na yaachise diinagdee fooyyeffadha jedhee deema warri arabaa sun maallaqa keenya hin daleessiifne jedhaa isan boqachiisu waan biraa yoo dhabee lafa dhiqee geesse xaaraa dhiisiisa inni immoo maallaqa isa erga sammuu nama kennaa keessatti immoo maallaqni biyya alaa waanuma bilaashitti argamu itti fakkaata yoo namni dhibamellee du'e dabaluu yaalchisee warra biyya alatti bilbilama yeroo baay'ee kan biyya keessaa dureessa kan argan kuni bartee ta'e jechuudha akka waan bilaashitti dhufu ta'e nuti furmaata kana kaa'uudhaaf wanti yaadin hin jiru jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatitti namoota hedduullee kallattii liivitiin kan wal agarruullee viidiyoo garagaraa maxxansuunillee namoota hedduu baraarre yoo xiqqaate bara 2017 keessa nama 120 ol jechuudha bara kana gara 155tti kan dhiyaatudha ardiilee ishaa kana keessa jechuudha Dubaay Suudi Arabiyaa Kuweet haga Omaan haga Yamanitti jechuudha kana kallattii kamiin baraarre tokkoffaa maallaqni jalaa nyaatamaa jeelaa wantoota jedhanii quphubiin kun amanamaadha jechuudha erguma dhaga'e bilbila keenya balbilee barbaadee miseenjara maali nu barbaadee nutti dhufaa ture jechuudha kan immoo biizii taanillee dubbisuu dhabnee nu harkaafillee dhiifama nu godhanii inuma jiru kana haala kamiin fayyadne namoonni hedduun gaafa namoota biyya alaa gara qubii iftoomatti hirmaachifnu jedhu ajandaa nuti ta'e biyya keessatti warri biyya alaa kun eessatti yoo birrii kenna nyaate kafalaa nu yalaa badaa waan jedhu ani immoo herrega dizaayin godhee kaayetu jira jechuudha jalqabuma gaafa eegalu tokko qubii kanatti yoo hirmaachifne firri isaa ergin jedhuun illee bakka irraa erguun qabu wanta ja'an argatu kallattiin qoqqobii irra galcha waan ta'eef innummaanu achitti immoo baasis istiraaha fa'aa jedhanii yeroo tokko akkuma bashannana biyya alaa ba'uu jira innummaanu mataa isaa istiraaha fi boota adda addaa deemee maallaqa kana hin qisaasisu dirqama maallaqa ofiit irratti aangawaa tokko maallaqa isaa walii qabu tokko muude jechuudha eeyyeen kaffaltii tokko malee waa bilisaan tajaajila isaa bilisaan sana booda nuti immoo maal murteessine gaafuma lafaa kan dizaayin goonee waggaa dheeraatti yaadnee dizaayin goone akkamitti hirmaachifna kan jedhu qophiin keenya torbeedha warra ji'a akkamitti hirmaachifna herreeni nu dhufe namichi ji'aan haa kafalu torbeetti jira jennee murteessine ji'aan 40 yoo achi kafale nuti torbeen 10 jennee qabana jiini tokko torbee 4 waan ta'eef inni jumaan kafalaa nuti warra torbee keessatti hirmaachifna jechuudha yeroo carraan bahee maallaqni immoo nama biyya alaatii kanaa bahee maal goona namni biyya keessaa namni tokko firri isaa maallaqa isaa nyaate sunarra meebii dirqama obummaa qaba waan ta'eef dhufee wabii ni mallatteessa jechuudha namni kun maallaqa kana fudhate kan achi nafu ta'e rakkoon uummata natu kafalee wabii obummaa ni fudhata gaafa inni fudhatullee maallaqa kana isatti hin kenninu fira isaa kanatti namnummaa maallaqa kan inni irraa eegamu karoorfame waan ta'eef ittiin kenninu namni biyya alaa waanuma lama godhata yookaan mana bitata yookaan lafa bitata humni isaa yoo ga'e mana bitata humni isaa yoo ga'e immoo lafa qullaa bitata lafa kan akka bitatu dhiibbaa goona jechuudha gara keenyaan yookaan akkaawuntii qubii keenya irra tura hin dabarsinu gaafa firri isaa kun abbaa nuti lafallee hin dallaallu lafallee jidduun deemnu isaantu nu dallaalee jedhee namni maqaan balleessuu danda'a waan ta'eef firuma isaa santu lafa seera qabeessa barbaadaa fi bulchiinsa magaalaatti irratti walitti nuufidha lafa akkana argee jedha nuti himaa nuti bulchiinsa magaalattiin erga laalchifnee fi lafti kun lafa sirrii seera qabeessa ta'uu mirkaneeffannee
booda gatii isaa waliin dubbata yoo maallaqa isaanii nu biraa qabu waan kan wal simu taate kanumaan binnaaf yoo kan wal simne taate garaagarummaa qabaate immoo akka biraa achii dabalatu ni ajajna. San booda maquma isaatiin lafti akka bitamuuf goone jechuudha. Biyya alaa jiru sanarraa suuraan ni ergama maqaa isaatiin ni bitamaa fi maqaa isaatiin sanni kaartaa mana bulchiinsa magaalaatti erga dalagamee booda kallattimaan abbaa lafaa saniif dabarsina jechuudha maallaqa. Dhaabbanni wabii ta'uu isin. Dhaabbanni wabii ta'uu nuyi lammata laftummaan nuti isaa binne kun deebi'ee namicha kanaa wabii ta'a. Inni biyya alaa jira eessatti argamaa jedhamami uumnee fi lafa wabummaa uumnee fi bara lafa binnee sana tasii qaba inni namni kun. Isin bira jira. Nu bira jira. Haala kanaan wabummaa isallee uumne namoota hedduutu lafa gaafa 30,000 nuti binneef 600,700 garaagaru ka gurguratu jira jechuudha. Ka baaftu jira gurgurachuu baatullee tilmaamni lafatanii 700 miiliyoona illee ka baaftutu jira. Kan 50,000 yeroo waggaa meeqa dura biteefi amma miiliyoona fa'aa kennamuuftu jira jechuudha. Haala kanaan bu'aa addaa buufneef warroota biyya alaa maallaqa addaa isaanii kennu osoo hin ta'in kam isaan qaban qusachiifne kan qusatan bu'arra oolchinee fi bu'aa qabeessummaa isaanii akka cimu gooni hedduutu jira jechuudha. Gaaf sanii maallaqni kallattii maan isinirraa gara abbaa lafaatti ta'a. Abbaa lafaatti qaxxaamura. Kan dabree immoo qubii kana kafalaa ture hidhamullee hin jira fakkeenyaaf kan achiin hidhamee turuufallee jira. Akkaawuntii looka akkaawuntii qopheessinee koreemaan kan qophaa'eetu jira kan nama ture jechuudha. Herrega goone asirra hin gala namichi ofedha waggaa 5tti haa dhufu ofedha waggaa 2tti haa dhufu maallaqni kee lafa hin jiru waan jedhamu hin jiru durummaan guddaan nuti qabnu amanamummaa jechuudha. Miiliyoonadha maallaqa lafarratti lakkaa'amus konkolaataan osoo hin taane maallaqni tilmaamni hin beekamne kan nuti ammatti harkaa qabnu amanamummaa kana jechuudha. Alhamdulillah. Maashaallah. Mee bakka amma dhaabbatichi irra jiru si gaafachuun duratti namoonni waan kana dhagahan dhaabbata kanatti yookaan ammoo dhukkubii kanatti dabalamuudhaaf fedhii qabaachuu danda'a. Keessattuu warroonni biyya alaa jiran. Warra biyya keessa jirus kan ijaaramummaa yookaan ammoo ijaarsa akkanaa argatee itti makamuu hin barbaanne jiru. Hordoftoota keenya keessa namoonni akkasii kan jiraatan taate akkamitti isin argachuun danda'ama? Ammoo isinitti makamuu hin danda'ama laata? Eeyyee nutti makamuu ni danda'ama. Yeroo baay'ee nutti makamaa kana afaaniin baay'eellee ittiin himnu. Maaliif ittiin himnes fakkaate yeroo ammaa wantoota nama hatantu baay'ate jechuudha. Gara sooshaal miidiyaa kanarratti illee tooftaa garagaraa namni kanaan waa wal simuuf qabatamatti itti agarsiistu irra nu biratti fudhatama ture. Namoota miseenjara maal nu gaafatan amma nuti irra deddeebinee ittiin himsu waan kana. Hojii qofa hojjanna. Torbeen viidiyoo hojii kennaa ni maxxansina. Hojiin keenya akka isa fedhu amanna. Hojii matu fidee illee namoota hedduu kana nutti makamuu ni danda'u. Nutti makamuun baay'ee salphaadha. Telegiraama jalatti kan uummataa kan ta'e quqqubiiftoomaa jedhee afaan Oromoo guutee barreesse namni afaan Oromoo seeran barate quqqubiiftoomaa jedhee barreesse naan ni ba'a. Miseenjara nu quunnamuu danda'a. Lakkoofsi bilbilaa keenya harka shawmaa waan qaalii miti miidiyaa guutuu irratti maxxansinee sooshaal miidiyaa kiyya jala hin jira. Kanumaan hiree nuun jechuu hin danda'ani haala jiru itti himnaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Keessummaa keenya waliin waan hedduu mari'annee haala deemsa isaan dhaabbata kana fidanii bakka tanaan gahanii fi akkasuma immoo dhaabbata kana seenuun salphaa akka ta'e isinis irraa fayyadamuu akka dandeettan waan baay'ee kaasan jira. Hundi keessaniyyuu namni dhaabbata kana beeksisuu barbaadu qabeenya keessan akka isin jalaan qisaasofnee fi haala sirrii ta'een bakka sirrii ta'etti itti fayyadamuu akka dandeettaniif dhaabbata kana jooyin gochuu dandeettanii iddoo jirtanirraa lakkoofsa armaan gadii kanaan dubbisaatii wal quunnamaanii. Mee walumaa galatti dhimmoota dhaabbata keessanii wal qabatan baay'ee kaasne akkasuma immoo gola seenaa keessanii keessas deddeemnee wantoota hedduu kakkaasne jirra. Gara dhaamsa dargaggootaatti osoo hin tarin duratti hojii haga ammaa dalagan kana waan haga ammaa fiddanii asiin geettan kana akkamitti ibsuu dandeettan? Citisa duuba jirullee haa ta'u, citisa keessa jirullee haa ta'u, nama akkamitti isin keessa jiraachuu waliinillee haa ta'u, uummata iyyuu haa ta'u dhaabbata kana mee nu ibsaa. Ayyee akkuma waliigalaatti wanta dabarsan akka wanta guddaatitti yoo ilaalanii fuulduratti akka imallee yeroo nama taasisu jira. Wanta hojjetanii dabarsan akka salphatti ilaaluutu barbaachisa. Maaliif kan hafeetu irra guddaadha jechuudha. Jireenyi kan dabre kan hafeetu irra guddaadha. Ka'umsarraa yookaan wantichi hojjetame waan guddaadha. As keessatti immoo namoota hedduutu nu keessa jira. Kan qaama dhufee amma haasa'an haa ta'u malee daldalaa biyyaa gurguddaatu nu keessa jira. Bulchitoota biyyaatu nu keessa jira. Bulchitoota biyyaa gandarraa haga aanaatti kan gorsa yeroo nuuf laatan kan bu'aa addaa tokkollee nurraan barbaanne yeroo dhufaniitiin hojii uumachuun keenya kan isaan gammachiisu. Hojii uumnee dargaggoota kana gara diinagdeetti akka ce'an gochuun qofti akka wanta addaa goonetti kan ilaalanii dargaggoota tokkollee osoo nurraan barbaadin yeroo hundaa deddeebi'antu nurra jira. Keessumaa nama tokko nama akka yaadu bira dabruu hin dandeenye jira jechuudha. Waan nama siyaasa ta'e deefinti bulchaa aanaa kennaa tokko akka namummaatti yeroon sakandiin daqiiqan hordofee maalirra jirtan maalirra geettan jennee hubannoo waa bulchuu nu caalaa waan qabuuf kan yeroo hedduu nu jajjabeessaa ture jira. Kana bira dabree immoo dargaggoota lafaa dhufaa beekumsa jaboo qabanillee hedduun kan utubantu jira jechuudha. Akkuma konkolaataa tokko yoo ilaallu konkolaataan tokko shufeera tokkoon imalchifama. An shufeera ta'eetiin haasa'e malee duuba nama kana waan biraa miti du'aa illee namoota jabeessantu jira jechuudha. Manguddoota gurguddaa kan osoo dhufaniitiin bakka tanatti mul'atanii argaan isaaniitu nama quusa jechuudha. Dargaggoota jajjaboo bulchitoota biyyaa hedduutu duuba jira du'aa illee duuba jira. Gara fuulduraa immoo dhimma jooyin godhuun wal qabatee wantoota kaasutu jira. Gara dhaabbata keenyatti dhufuudhaaf gosa
lama qopheeffannee ammatti tokko ququbbiftoo jennee bifuma qusannaatiin kanuma itti fufusanii kan biraa immoo gara inshaallah bara 2018 kanarratti hojii oolchuuf kan deemnu walitti finnee bu'aa maallaqa qabnu walitti finnee fudhanneetuma gargar facaasuu qofa osoo hin taane gara dhaabbatatti jijjiirree maallaqa bu'aa qusannaa kanaatirraa arganne ammas deebinee walitti maknee gara daldalatti ceenanii daldallee bu'aa argannee bu'aawwan kana qabeenya dhaabbataa gochuu akka dandeenyu gaarantii akka ta'u dhaabbata keenya illee hawwii kana qabna jechuudha. Karoorri gara fuulduratti qabnu kan dabarsine guddaa ta'uu baatu yaaliin keenya cimaa ture jechuudha. Milkaa'inni illee bareeda garuu karoora keenya wal qeebsifnee olaallee karoorri keenya milkaa'ina keenyaan waa wal simunatti fakkaata tariitii namoonni keessa beektoonni immoo kana caalaa sila hubachisuu danda'an waan ofii sirbee ofiin daawwatullee jedha Oromoo yoo mamaaku wanta keessatti ibsullee namatti dhiba namoonni alaalaalan immoo yoo yaada kennan milkaa'ina guddaa akka ta'etti illee nutti agarsiisaa jiru numaa isaantu deebee daawwitti ta'e nutti agarsiisa nuti kan gara fuulduraa karoorfanne irra hedduu waan ta'eef kan dabarsine wanta guddaa addaatitti illee ilaallu fuuldura imala keenya nu gaawwasa waan ta'eef namni tokko yoo of arge beekaa ta'e jedhee yoo of arge akka inni ganaa waan baranne isa taasisa qabaataa ta'e jedheetiin yoo hubate akka inni qabeenyi isaa dabalaan deemni ganaa gadi deemu isa taasisa kan hojjetee dabare akka waan guddatti ilaalle imalli isaa gara fuuldura akka xiqqaatu yaalaa taasisa kanumaafuu wanta salphaa garuu immoo hojii bareedaa tokko hojjanne jedheetti yaada hanga ammaatitti. Amma sababbiin isin halaafisu kanarratti dhumarratti ani si kaasuu barbaadu namni hedduun taa'ee sagantaa kana dhaggeeffataa jira yeroo itti dhaggeeffatee dhumarratti bahtu garuu waa wahii fudhatee bahuu barbaada. Dhugaadha. Namoota akkamiin keessa namni keessattuu dargaggoota irratti dargaggoota hojii uumachuu yookaan ammoo hojii uumuu sammuu isaanii keessa hin jirre fakkeenyaaf mallaqa qabaachuu qabda dalagaa dalaguudhaaf jedhanii yaadan namoota hiyyuma irratti duruudhaaf kaka'umsa hin qabne namoota sammuun isaanii isaan teessee qabee isaanii taa'u jechuudha. Dargaggoota akkanaatiif dalagaa jalqabuu hin danda'ama yookaan ammoo osoo wanta kan qabaatin dalagaa jalqabuu hin danda'ama jettee yaaddaati akkamitti isaan gorsiisa? Ani dursee qabeenya guddaa namni eega nama ta'e uumame qabeenyi guddaan tokko argameera jedhee yaada. Qabeenya wanni jedhamu kan matammaan isaatu nama sammuun isaa yaadu kan waa karoorfatu kan waan karoorfate immoo raawwitti jijjiiru ta'uu qabaata malee namni lafumaa ka'ee baalaansii zeeroo dalagaa uumachuu ni danda'a. Kana kan fakkeenya gochuu dandeenya akkatuma gurmii kana yoo himsifnu namni tokko humna erga qabaate namni humna qabu fayyaa qabu maallaqa qabu mataan isaa maallaqa sammuu isaa walitti yoo fide qabeenya qofa walitti fiduu miti. Nama 10-20 ta'ee gaafa walitti dhufe beekumsa 20 walitti dhufe. Kuni uumama lafa jiru irraa ilaalamuu hin danda'ama. Gamooleen gurguddaan akka dhaabatan gubbar ashawaa xixiqqoo lafatti irra deemnu simintootii fi bishaan walitti miksi godhamee waan jabaa akkanaa kana ta'e. Kuni tokkummaa jaarmaa jechuudha. Namni walitti dhufuun jaarmaa sammuu hojii qabaannan hojii uumuu hin danda'u jedhanii taa'uun isaa hin barbaachisu. Hojii namni na haa uumuu jedhee taannan immoo uumuu hin danda'u. Ani yeroo baay'ee wantoota haasaa ture keessa namoota carraa hojii naa uumuu jedhanii na gaafatan takka uumeef hin beeku jireenya kee keessatti. Waajjira carraa hojii uumuu jedhamu hin jiraame. Waajjira carraa hojii uumuu kunuyyuu kisaara raga'eema jirummaa mataan isaa. Nama mataa isaa keessatti dura mataa isaa keessatti hojiin uumamuu qaba. Nama mataan isaa keessatti hojiin hin uumamin gaafa hojii itti uuma jettee fidde kisaaraa si fida malee bu'aa si hin fidu. Qophii miti sammuu isaa keessatti hojiin uumamuudha dura. Erga uumamee tattaaffateetiin yoo waan wahii xiqqishuu takka eegalee isa kanarratti gargaartee sappoortii gootaa bakka guddaa gahuu danda'a. Humnuma keenya qofaa yoo walitti finnee diinagdee jabaa ijaaruu ni dandeenya. Yaada jedhuun qaban hojii uumachuun hin danda'ama. Ta'aniitiin biyya godaanuun akkanumatti ta'anii haraaraa gargaraatiin qabamuun hojii eegaluudhaaf miiliyoona eeggachuun isaan barbaachisu. Hojii uumuun walitti gurmaa'uudha. Birrii xixiqqoo qabdu namni har'a nyaata ganama kana nyaachuudhaaf qarshii 200 300 baasee oola. Deebi'ee buna itti dhuguuf qaamaaf 1000 baasee oola bar namni birrii 500 haraaraa isaa qannasee nyaata illee nyaatuma salphaa isa madaalu akka balu sirbaan morman majalliseera Oromoo yoo maako namni kun 3 nyaachuu danda'a. Ati immoo birrii 50 dibballeen buskuuta nyaattee ooluu dandeetta. Wantuma argatu xiqqoo sanirraa namni yoo xiqqaate amma namni hojii guyyaa dalagu tokko baadiyyaa irratti qarshii 700 oola. Dalagaan kun kee gaaf tokko sibiilisomsuudhaaf yeroo muraasa gabromsuu sirra jiraata aarsaa kaffaluu sirra jiraata. Wantuma xiqqoo sana baasii gargaraa isaadhaan kan osoo walitti fiddee bishaanuu caancuuree walitti dhufteet galaana guddaa taati. Walitti yoo fiddee jettee hojii uumuun hin danda'ama waan jedhu yaadaan. Asirratti wanta tokko ka dabaluu barbaadu kanaaf jira. Jalqaba dhimma gara keenyatti dhufu qofa hojii uumuun akka danda'amu qofa goonee rarraafnee dhiifne asirratti gara keenya dhufuutiin namni nu guddisuu yookaan immoo dhaabbata keenya guddisuu miti hawween keenya. Namni ganda baadiyyaa mandara xiqqoo keessatti kan uumne konkolaataa hedduu akkatti bite mandara Oromiyaa jiru keessa hundatti osoo immoo akkaala kanaan dargaggoonni hundi bakka jiranitti qindaa'e wanta akka nuti goonee kana godhe Oromiyaa tan hojii dhabdummaa keessaa baasuu dandeenya jedhee yaada. Kan biraa immoo yaada tokko asumaan dhaggeeffattoota keenya ibsutu barbaada. Yeroo baay'ee magaalotni luuteennaa akkasii kenna jenna fakkeenyaaf kennan ulaa dura dabarte kiyyaan mana seente jedhama. Aanaan Oromiyaa 350 qabdi. 50 yoo xiqqaate gaafa nan beeku dabalamuu dandeetti ammallee. Aanaa 350 kanarraa gara fuulduraa karoora fuulduraatti osoo wanni kun godhame waan jedhee yaaduu beeki. Dhaabbilee makka kennaa kana ta'ee odoo gurmaa'ee namni ganduma jiru keessatti nama 356 har'a magaalaa Finfinnee kana keessatti olaalte namni bakka hunda taaskii dhaabbatee eeggata. Eeggatteetu immoo fiigichaan seenta. Seenteetu immoo walirra teettee deemta jechuudha. Osoo baasni meeqa mootummaan ramadee baaburri meeqa ramaduu fedhiin namoota magaalaa kana jiranii baay'inaan dabalee gara kanatti
dhufanii dabalee baay'ina uummataa dabalaa jira waan ta'eef gahuu hin dandeenye. Keessumaa sa'a jaha gisee barattoonni baatuu fi ganama sa'a lama yoo ta'u hin yaadamu taaskii argachuuni. Waa yaade keessa yeroo baay'ee magaalaa tana teenna jenna. Teenna haga jennu kana akkamitti teennaa tana tiyyaa goona waan jedhu waan sammuu kiyya keessa yaadaa ture. Fuula sooshaal miidiyaa irratti barreesseen ture. Aanaa Oromiyaa keessa konkolaataa 356 Finfinnee kanatti finne yeroo hunda walii binnee jechuudha. Abbootiin qabeenyaa Oromiyaa guutuu keessa jiran aanaa tokkorraa namni tokko waggaa hunda silaa Finfinnee kanarratti kan galu ta'e inni maatii yoo xiqqaate maatii 5 qaba. Namni kun hojjattuu qaba. Namni tokkichi dhufu nama 10 of jalatti qabatee dhufuu danda'a. 10 baay'isuu 356 haga inni baay'atu laale waggaa 10tti sila kennaa sanii kiyyaa goona. Kan biraati akkasumatti jaarmaa kennaa kana xixiqqama kana hundeessanii guddaan illee haa ta'u baatu aanaa Oromiyaa kana hunda keessatti nama tokko konkolaataa tokko binnee fi taaskii mallee ta'uu dalagu. Osoo gara magaalaa Finfinneetti alfiin nu taate gargaaraa tokkotu wajji dhufa. Feerii tokko dhufaan lama abbaan qabeenyaa kun yoo xiqqaate namni makiina konkolaataa fudhatee as gale kun isaaf haati warraan jiranii nama 4 maatii nama jiddu galeessa lamaa gasetti ni qaba nama 7 waggaatti 7 baay'isu 356 gara kanallee fiduu dandeenya jechuudha. Osoo waggaa 10 wanni kanarratti kan hojjetamu taate sila Finfinneen teenna jennee miidiyaa irratti waan haasa'uu barbaannu hin jiru. Fakkeenyaaf manni kun istiidiyoon kun keeti. Istiidiyoon kun kiyya jettee hiriira baata yookaan immoo dubbatta keeti waan ta'eef keeti bakka osoo kennaawii taate as seenuudhaaf wanni itti lallabduu fi wanni kun gara keenyatti dhufu qofa osoo hin ta'in Oromiyaa guutuu irratti bifa quubitiin jaaramaati qindaati walii bu'aa buusati gara kanaan gara magaalomutti osoo dhufne waan jedhu yaada kiyya cimaa yeroo dheeraa osoo carraa miidiyaa argadhee waan kan ibse mala salphatti waan jedhu yaade mootummaan Oromoo ta'uun magaalaa Finfinnee sin fidu ati yoo dhuftee ati itti hojjenne wanni inni si fidu hin jiru akkam godhee si fida yoo guddate hojjataa ta'ellee nama tajaajila kennaa jirutu jira waan ta'eef wanni guuree si fidu hin jiru bifa kanaan yoo dhufne kenna jechaan oollu kiyyaa waan jedhu taate kan jedhu asumaan dhaamsa gochuu barbaada. Yoo yeroon keenyaa yaame immoo seenaa jireenyaa xiqqishuu takka waan irra buufadhuun qaba. Dhugaadha. Ijaaramiinsa kana keessatti yeroo hedduu biyyoota biraa irratti illee naannoo biraa irratti illee ganda keessatti illee ijaarsi ima jiraata. Keessattuu qubiin ima jiraata. Haa ta'uti garuu dheeraan qabaatu. Kun qofa yeroo hedduu namni tokko yoo ani akka adda dureetti namoota walitti qabee qubii kana hin jalqaba jedhee kan yaada fidu ta'ee jalqaba namni qubii argatu yookaan ammoo namni gahee sanarraa bu'aa argachuu qabu ana jedhee yaada anis namni bira dhufes isuma jedhee yaada. Ati hoo gaafa ofii keetii waan kana ijaartee bakka tanaan geettutti fakkeenya gaarii haa ta'uu barbaade. Yes, dhugaadha. Jalqaba gaafa waan kana fudduu kana fuddusitu uummata walitti qabee fayyadamummaa isaaniitiif yaadee walitti qabee yoo jenne situ jalqaba fayyadameeti bakka kanarra gahuu dandeetta. Iccitii ijaaramiinsa keessan keessa jiru iccitiin addaa yoo jiraate hawaasa kanaa godhu barbaada. Hayyee iccitiin ijaaramaa isa guddaa maal si fakkaate wallaaleen hedduun ijaaramu. Aanaa tokkorrattuu wallaa 10-20tu ijaarama. Silaa waldeenni 10-20 ijaarama san keessaa waldeen numan 5 dhugaadhaan hojjeteetiin galma kan ga'u taate silaa yoona sadarkaa Oromiyaatitti hojii dhabdummaan himan. Yeroo baay'ee ufumaaf yaadu dursa ofiif kennutu baay'ate jechuudha wantoota diiguu keessa. Wanta tokko karoorsiisee biizinasii tokko namatti gaafa as kireetu gootee namatti as fidde gaafa faayidaa keetiif dursa kennite namni si jala deemullee hin jiru namni si hin dhaga'u ka biraasitti dhufuu miti ka wajji ijaartanu si jala diigamaa deema jechuudha. Kana keessatti iccitii milkaa'inaa guddaa keessa namoonni beekan osoo dhufanii sirriitti ibsuu danda'an fakkeenyaaf aanolee 2-3 itti dhiyaannu keessatti aana golicha aana ijoollee warroota aana kennaa hin beekan jechuudha. Dursa waa'ee misooma kana erga himaa turre booda waggaa 7 oliif buleewwan waahillan kiyya wajjin bilisaan tajaajile siin jedha. Bilisaan osoo gaafas dursa ofii kenninee waan bitamuu qabu biizinasii hunda keessatti ofiif dursa kennu taate namni nurraa dheessaa deema. Kana keessatti ijoolleewwan waliin hojjannulleen raga gobdunaas abduraa maama sheebban ijoollee baay'ee ciccimoo ta'an kan dursa ofiin kennine dursa hawaasaaf kennanidha. Faayidaan dhuunfaa tokkollee osoo hin barbaadin gara waggaa 6tiif tajaajille mootoroota illee dambii gaafa baafnu namootaaf miseensotaaf binne waggaa 2-3 otoo tokkollee keessaan bitatin gaafa dambii konkolaataa akka itti bitamu baafnu konkolaataa 6-7 erga bitanne booda tokko bitanne kun immoo hawaasni keenya daran jaalala nuuf qabu cimsee jarri kun gaafa waan konkolaataa haasaa tursanitti edaa ofaaf miti ofiif miti hawaasa jiddu galeessa godhataniiti jedhanii akka galaanatti gara keenyatti dhangala'uu eegalanii iccitii milkaa'inaa kenna hawaasaaf dursa kennuun dursa ofii kennuu dhabuudha. Wantoota waldaalee hedduu diigan keessaa dursa ofii kennuudha. Gaafuma dhufe wanta kana hawaasaaf ijaarte dursa ofiif kennuudha. Ofiif faayidaa ofiif dursa yookaan dirgoo sobaa barreeffachuun hin jira. Wantuma silaa kaayate isa fayyadu san ufumaatu jechuudha beek dirgoo sobaa barreeffachuu jechuun jaarmaaleen hedduun hawaasni kenna akka galaanatti nama jala kana dhaabbannumaan ani hundeesse kun na amansiisa kanarratti namni takka ijaan argeen beek fakkeenya magaalaa Adaamaa kana nama 40 nama 30 ka ta'u nama ijaan arge viidiyoo illee salaaleen beekne 50 callisee na biratti kafala. Kuni maal agarsiisa hawaasni keenya gara waa wayitti yoo itti amane akka galaanatti nama jala kan kana dhoorge immoo dhaabbileen hedduun waldaalee hedduu kan diigeetiin dhabamsiise hooggantootum isaan hoogganantu dursa ofii kennu amanamummaa dhabu faayidaa yerootiif bitamu wanti kun gaafa guddise anallee akka gaariitti nyaachise biyya kiyya nyaachise jechuu dhiise osoo inni hin guddatin kichuu kututu mul'ata. Iccitiin milkaa'ina dursa hawaasaaf kennu amanamummaa fi gara fuulduratti hawaasa tajaajiluuf qopheessuun dhabamuutu iccitii milkaa'inaa kee kuffisa kan milkeessullee isuma kanaa jedhee yaada akka nama barnoota guddaan qabne tokkotti. Maashaallah kana cala barnoonni hin jiru
barnoota jechuun barnoota jireenya nama barsiise irra guddaan isaa jechuudha. Carraa jireenya kiyyaa isiniif qooda itti deebitanii nuuf kennuu dandeetta. Jalqaba wanni akka ati nama taatee deemtu biyya kana keessatti illee nama jabaa taatu abbaa diinagdee taatu kan isin godhu du'aa yaada abbaati. Ani akka dhuunfaa kootitti egaa qotee bulaa ta'ee fuudhee meeshaalee qotaa bulaaf barbaachisan akaafaan ni jira, dongoraan ni jira, noo'een ni jira, harqootaa jira, wantoota hedduutu jira, qotiyyoon ni jira. Kana qopheeffadhee egaa gaafa saaxilame itti gammaduu dide waan kana na yaachise. Falaa furmaata hin dhabe wanta biizinesii wayii ittiin keessaa bahuu hin dhabe laalee bitaa mirga salaalee hin dhabe carraan takkitti hin qabu haadha abbaa waan hin qabuuf haadha abbaa kiyya du'aa goosisuu filadhe. Du'aan itti amanee jiru du'aan haadha abbaa hin taate moo hin taatu hin taati. Maarree eegan taane maaliif hin goosifan? Abbaan kiyya na jaalatu jechuudha. Eega taate maaliif wanta biratti lafatti bada jechuudhaan haadha abbaa kiyya du'aa goosifachuu filadhe. Yeroo sanitti gaafa haadha abbaan kiyya du'aa naan godhan ijoollummaan kenna maatiin kenna ka kolfitu jira salaamam gaaf tokko carraa argadhe miidiyaa siifida jechuudha sitti doktor kenna tokko isaan goojjoo xiqqoo citaa takka keessan jiraadhe rabbiin jireenya kee jireenya magaalaa jireenya ruuzaffoo nyaatu isaa godhu yaani eessaa fidee nyaata yaani kolfaa turanii beekta. Ani immoo itti amanee aamin jalaa jedha. Sanumarraa ka'uudhaan biizinasii xiqqoo takka mana nyaataa baradhee gara magaalaatti galee achitti illee du'aa goosisuu itti fufe. Abbaa kan koo inni illee sarraatanyaa hojiiti. Gaaf tokko qaaman siyaasota bilbilallee siyaasessuu danda'a jechuudha. Ani gaaf waggaa 10 dura sarraatanyaadhaaf guyyatti hojjetaa guyyaatti guyyaadhaan kafalaa birrii 50 kafalama gaafasitti. Guyyaadhaan jechuudha. Abbaan kiyya illee sarraatanyaa du'aayiiti birrii 50 kafalaaf yeroo sanitti nyaanni isaaf dhiyaatu akka magaalaan tokko dhufetti kastamanii tokko dhufetti beetii sarraatanyaa hundi beekame akkuma inni dhufee hin dafee nyaanni hin dhiyaataa fi tiraanspoortii yeroo hundaa darsooman sirraa kafalleet wanti isaa barbaachisu hunda biratti dhiyeessinee dhugaatirraa inni illee sarraatanyaa du'aayiiti kilaasii takkatti coofatee du'aayii godha. Wanti isaa barbaachisu godhame yoo san mana jigaawii mana rakasa kireeffadhan birrii waan hin qabne 200 kireeffadhe manni kuni mana dhoqqeeti. Mana dalagaati mana rakasa ilaalee kireeffadhe kakkumna kiyyaa mana bareedan hedduutu jira. Kan immoo wanni isaa namarratti jiga jedhamee tilmaamamu yoo jaalbulan waan yoo birriin qabanne waan rakkataa tokko filataa waan bareedaa sitti agarsiisan jaalattu. Waan dandeenye qabdu irra fokkataatti filataa irra fokkataa magaalaa keenyaa dhaqee kireeffadhe isuma keessa taa'ee yeroo san gaafa kafaluu san yoo magaalaan kee kun guddatee mana kee ati jaalattee sarraatanyaan 6-7 dhaabbiidhaan hin qaxaramin ana dhaabbaa keetii miti homaa bakka uffata dhumaa dubartii uffadhee magaalaa keessa deema jedhe kakkataa beektaa akka qosatta baankii sannaaf itti naan jedha lakkini taatiin jedheen lafa torba simarraa naan jedha yeroo san magaalaa tana keessa akka immoo aanan gololchaa kun guutuun abraar jedhu ollaan nan beeku bargaafas du'aa isii godhana jedhe du'aa akkasumatti anillee aamin jedhee fudhachaa ture akkasumatti lafoota hedduun itti bitadhe har'allee gizee immoo gatiin sarraatanyaa dabaletti gatiin abbaa kiyyallee dabalachu walumaan dabala anillee yeroo sagantaa itti fida gaafa qarshii kuma takkan qabne makiinaa bitee bakka dirqama itti kenna makiinaa akka bitu du'aa godhi du'aa hin taate mun taatu hin taate go'i du'aa hin jedheen haarasanii naa kadhataa ture iccitiin milkaa'inaa guutuun du'aa haadha abbaati gaafa immoo waa argadhe maal godha namni kun booda ittiin sakkaruu ittiin caffaruu jedhamoo ittiin zakkaruu ittiin rakkataa gargaaruu yaada kan jedhu rabbiin beeka waan ati booda godhuu deemtu yoo mul'anni kee waan gaarii taate waan gaarii si godha gara du'aa abbaa kiyyaatiin kana fakkaatu gara du'aa aalimaniitiif mutaallimaatiin immoo waan tokko si kaasa gaaf tokko beekta anjoolluma raamata umrii ati amma agartu kana keessatti akaakayyuu argee jira nama intalti tantoo heerumte ilmoo qabdi jechuudha ijoollee 8 qaba jechuudha umrii amma akaakayyuudha nama yeroo kanaatti hedduutti gammadamoo akkasuma salloo isuun barbaadu hedduutti na gammade gaaf tokko beekta asirratti du'aan warra addii rabbii baratu kun maal qabdi waan jedhu dhugamaan qabatamaan argane oduu miti kan adii saraasitti himan barti yoo sitti himame du'aan akkanaan musaafiraan qeebalamti gaaf sin jedhamu kun siiti horii gaaf goosifatteetiin immoo si qeebalamtoonni kun piraaktisii ta'e argaa lafa jiru waan ta'eef amansiisa gaaf tokko yeroo hundaa beekta ijoollee dubaraa qofaan argadhe beekta tokko hin dhalatti dubara lama hin dhalatti dubara ani immoo maal yaada beekta mucaa dhiiraa wayii kan uffata bareedaa uffatee bakka koofiyaa godhatu wayii harka qabadhee deemu abjuun kiyya dasna jedha ijoollee akkasii nama qabatee arge karatti dhungadhu malee biran tanu ilma barbaadeen yeroo kanatti dhalatee ijoolleen jaaffaan dhalatte dubri jaaffaanti bakka amma eegee dhumena keessa dhiisin naafuun dhalatiin jedhee murteesse bakka akka waan rabbi qotessuu beekta naafuun dhalatiin haaftu maal godha silaane yoon bordu'e hangaafa eega du'e booda waan jiru quban qabu intalti dubiraa kiyya hundi mana kiyya haa qoqqoodatanii qabeenya kiyya haa qoqqoodatanii ilmaan kiyya bakka naafuun dhalatiin itti dhiise kaan nama mirga na dhiibee natti gosaan natti ijaaramillee seeraan ofirraa dhorgaa'eetuma murteesse beekta kagaachaa na ta'uu dhabee mire gaafti qondolloomee mune dhabe namni na roorrisuu fi dhufuu danda'a seeraan ofirraa dhorgane tokko moo yaadni wiinaa dhufe beekta du'aan musaafira hin qeebalamti yaada jedhu naa dhufe hin qeebalamtiin kun hadiisa irra jiraa mire du'aan xaaliba ilmi deemee baratuu kun hin qeebalamti isaaf inni jidduu girdoo hin jiru kan jedhu kun keessa dhufna sidaa falliin jiraa miti maal godhaa waan kana furmaatan barbaanne jedheet haadha warraati iyya gaafadhe abbaa warraa jabduu jira moo haadha warraa jabduu jira haati warraati iyya jabduu misraadam Yuusuf jedhamti tan gaafa birrii 200 qaban irraa na wajji dinagdee kan isiin asiin nagaa jechuun danda'ama jechuudha har'allee maatii kanaaf kan yaaddoofne dalagaa akka gaariitu jettee tan jireenya kee utubdu jechuudha warraa gaariin qaba isii tana mari'achiise ilma keenya kanaaf maaliif faran barbaanneen jedheen yaadni dubartoota xiyyeeffannaa keessa galu gaaf dubra bicha argatte abbaa warraa kiyya kun laata way fuudhaa ilma dhiira barbaada jedheetti jaartii bira fudhatti qabeenya baay'eellee argatte ittiin gammaddu beekta yeroo isiin miirri si yaaddoo qaba yoo argan immoo murteessee naafuun dhalatiin jedhee gammachuun jiraachuu jira maarrii maal falli maaltu jira naan jette darasaa jum'aa waggaa tokko jum'aa 72 nyaachif naan jette
torbee 52 nyaachuuf nan jedheen dalagaa kana waan isitti fidee maali ani an kana shunkurtii jedhu kan maal godhu ka qopheessu isii dhagaa anjuma salaatiin dhufee hojii nyaachuudhaan mire indeen taa jette kaasilleen kaayyoon si ilma dhiiraa argachuu waan ta'eef hin taa'e maarree nama sheemama haafizaa jedhama nama diin haafiza nama qur'aana barsiisuu jira isa kana waame nyaachisee guyyaa tokko waa sadii naa kadhattanii waan isin waame dubbiin ijoon ilma dhiiraa argachuudha ilma dhiiraa sanummoo ilma dhiiraa afur qofaan barbaadan jedheen afurtamni faayidaan qabne maa faayidaan qabu afuruu barbaadan jedheen afran kun kaddiin rabbi baratu marrisaatu kaddiin rabbi aalima ta'u erga aalima ta'eemmoo hojii wal fakkaataa kan dalayniin barbaadan jedheen tokko daa'ii beekama addunyaa kanaa ka ta'u ka addunyaa isaa afaan hundaan irraa dhageeffattu ka rizqillee asumarraa qabu kan namatti eeggattummaaf isaa xilamnee barbaadan jedheen tokkommoo abbaa qabeenya addunyaa kanaa ka ta'u waan aalima ta'eef qabeenya isaatiin kaddiin gargaaru tokko abbaa aangoo addunyaa kanaa kan ta'u aalima ta'eef aangoo isaa kana kaddiin gargaaru tokkommoo ka ilmi taa'ee barsiisu ka masgiida takka jalatti daawwaa godhu osoo hin ta'in ka liiviiftii fi abashaa faranjiin hundi hordoftu ilmaan afran kun bakka addunyaan guutuun akka qabeenya ofitti kalaaltu keenyaaf doktor Zaakiroo fudhatama qabeenya addunyaati miti gariin immoo namoota maalima kanaa kaafte gariin qabeenya Oromoo fa'a gariin qabeenya Itoophiyaa dandeettii beekumsa isaatiin ka addunyaan guutuun akka qabeenya ofitti ilaaltu akkana kadhatanii jedheen amma kan hojii dugaleessa godhadhe kana kadhatanii haga waggaa tokko kaawwan hafe dheeraa waan ta'eef irraa dhiise hanga waggaa tokko osoo addaan hin kutin yaamicha osoo hin eeggatin juma yoo danda'e fooniif ruuza si nyaachisa dadhabu biddeena gogaan si nyaachisa dadhabu marqaa si nyaachisa dhabnu buna dhugneet isin geggeessa juma waggaa tokko narraa naftanii dhuftanii jedheen yaamicha hin eeggattan ani barattoota fi sheeka qofa barbaada sheekallee ka deemee dalagatu ka birrii baay'ee qabuun barbaadu kunis ibsillee nyaatee baay'ee du'aa isiin godhu bar ka diirrabbi baratu suni biizinesi irra hin jiru diirrabbi barataa jira carraan inni deemee bashannanuutu dhiphaadha du'aa inni si godhullee nama quraana gargaggalchaa oolu waan ta'eef nama qara'ee sheeka ta'e ka dhiisee fi ka taa'ee qaraasu jiru tokko miti kalaamni isaa yeroo hundaa quraana gargaggalchaa jira haasofni isaa rabbii waliin akka isaan qofa barbaada darasaa isaanii waliin feetu darasaan 30 taate haguma bichaa gaafadhan baay'ina kiiloo ruuza bilcheessuuf foonii dabaluudhaaf har'a meeqatu jira dasaan qofa gaafadhama waan sun itti fufame du'aa godhanii yoo du'aa ta'e na taate lakkuun haa dhalattu jedhanii du'aa naa godhan lakkuu yoo ta'in kenna miti dhiirallee tokko dhalate haala saniin gaafa waggaa tokko ga'u ijoolleen lakkuun dhiiratu dhalatee Bukaarii Musliimitti baafadhanillee akkana kaayyoon keessan du'aa ta'uu qaba bakka jirtan xaaliba ilmi jabeessuun du'aa goosifachuun haadha abbaa keessan du'aa goosifachuun immoo akka dhaamsa isa ijootitti ilaalachuudha konkolaataan giriisii malee akka hin sochoone namni kaayyooma fedhillee qabaate karoora keetillee kan simil kaa'u du'aayini ka'umsi du'aa immoo jalqaba haadha abbaarraa ka'a achi nama haadha abbaa kee fakkaatuun ka'a nama diinitti dabruun irra jiraata dhaamsa isa ijoo dhaamsa keessoo nama jaalatanii dhaamansi dhaame kana dhaamsa namni itti haa fayyadamuuf kan fireessu bakka kan shakkii irraan qaban karoora akkanaa karoorfadha jechuu bichaa itti himte karoori milkaa'uu dhabuu danda'a karoorri sun wanti inni ittiin milkaa'u maali du'aa haadha abbaatii fi warra diinillee du'aa goosifachuudhani dhaamsa hafuun qabaanne kun. Abbaa Bukaarii Musliimii nama akaakayyullee arga jechuudha. Umriin kee rabbii amaana siif haa godhu maatii kan kee rabbiin siif haa tiisu ammallee maashaallah sarpiraayiziin gootee waan baay'eedha. Yaa'u haasuun hin dhumne baay'eetu jira miidiyichi keessa godillee keessummoota hedduu tarree wal duraa duuban akka miidiyaa islaamatti miidiyaa jabaadha qabatee dhiyaataa jira waan ta'eef malee haasuun dheeratu jira guyyaa guutuu hin oolchuu danda'a. Akkan arguudha. Yaaraa hin dhufna malee isin dhufnaa hin dhuftanillee. Hayyee mee akka sagantaa kana goolabbiitti haa fayyadamnuti Abraar jireenya isaa haga ammaa jiraate keessatti gahee haga ammaa baate keessatti bu'aawwan haga ammaa buuse keessatti nama lafee duudaa isaa ta'e namoonni ati galatoonfattu yoo jiraate yoo maqaa isaaniillee kaasuu barbaade maqaa isaanii kaasi. Kanaafillee akkanumatti maatii akkana jettee kaastilee rakkoo qabu galatoonfadhu. Jalqaba namni an galatoonfadhu maatii kenna haadha abbaa kiyyaa obboleewwan akka kennaa hin jiru hin jedhee hin sobe nuti obboleewwanillee saahiba jiruutillee saahiba akiraatillee xiqqaa guddaa wal jaalata waliin mari'ata rakkatu walii rakkata dhiphatu walii dhiphata abbaa koo Shebbaan Qaasim Burqaaraarsaa baganaa jiraatte nama alimaatillee umrii rabbiin sinaa haadheessu jedha haadhatiyya tan akka ilkeetti ciniintee nu guddifte rakkoo ulfaataa keessa gaafa rakkoon ulfaatan jiru keessa mana citaa keessatti hiyyummaa jabaa keessatti silaa bakka tanan geenu nu guddifte Xayyibaa Huseen Aagaa itti aansee galateeffadha waahillan hojii keessa immoo obboleewwan kan koo Abdul Naasir Abdul Wahaab Saanii lafee kiyya ka duudati ka'u inni hin jiraanne akka waan hin jirre ta'e akka waan ani hin jirre fi Muhammad Shebbaan Qaasim inni illee obboleessa kiyya inni gosa obboleessaa ta'e gosa biraati gosa gara waahillan hojiitiin jechuudha jari lamaan kun osoo jiraachuu baate anarra qophii kanas taa'ee hojii gaggeessuu hin danda'u silaa jechuudha jarattu narraa bakka bu'e jara kana galata guddaan qabaa fi akkuma siin jedhe karreefu kaasanii jira bulchaa aanaa kennaa Qaasim Ibroo Bariisoo nama faayidalleef takka nuun jaalatin nama fuulallee nutti hin jijjiirin faayidaa sinurraan barbaadin lafee dugdaa kan nu ta'e ka gaafa nuti waa balleessine kana balleessanii jabaadhaa tan sirreeffadhaa jedhe koominti gaariin nu gargaaraa ture caasifama isaa hunda wajjin hanga ganda keenya kantiibaa magaalaa keenya ga'utti hedduu isaan galateeffadha gara teekinooloojiitiin inni nama tokko galateeffadhu jira nama barnoota xiqqaan qaba teekinooloojiidhaan garuu teekinooloojii kana hedduun aappii mataa kiyyaan kadhagaa sooftii waan gargaaraa hedduun dalagaa kana immoo lafee dugdaa nama ta'etu jira jechuudha teekinooloojii kanaafi
Na barsiisuu keessatti osuma yuunivarsiitii waa'ee kanaan baratin yoo garii iskiriina wal jijjiirreetuma na barsiisuu bakka jiru qaaman dhufu keessatti Amiin Sa'id Aliyyi hedduu isa galateeffadha. Obboleettii Xeebaa Shebbaan Qaasimillee hedduun galateeffadha. Miidiyaatti dhufii kan jedhee ama qoqqobii kana miiliyoona 5 ga'isee jechuun nan nama lafee dugdatti biyya Suudi Arabiyaa jiraate. An duraan sooshaal miidiyaa feesbuukii maal kubaa fayyada jedhee yaadeen beeku. Ittuu hin fayyadamu dirqamsiftee gara miidiyaa na fidde isiin gara natti fiduun kennu sun immoo qoqqobii keenya kan gandaatirraa kan biyyaa akka nu ta'u nu taasise isillee galateeffadhu malee bira hin dabru. Kanneen hafan hedduudha waan ta'eef akkuma walii galaatitti namoonni na wajjin miseensa qoqqobii taatanii waggaa 2008 irraa kaatanii waliin ijaaramne hundi keessanuu lafee dugdaa keessan odoo isin jiraatu baattanii ana waan irratti haasa'uun qabu osoo isin ijaaramuu baattanii ijaaramni kun hin mul'atu keessumaa jiraattota magaalaa Harooti jechuudha. Jiraattonni magaalaa Haroo san itti amananii ijaaramanii namoota birallee irratti affeerran aanota hedduu keessa jira amma hundi dhufe jiraattota magaalaa Haroo bara 2018 irraa kaaree qoqqobiif tooma waliin ijaarre na ulfaadhaa na galatooma na jiraadhaa akiratti illee waliin jannata kan seennu nuuf haa ta'uun jedha. Itti aansee Zaad Broadcasting illee hedduu si galateeffadha. Har'a silaa tajaajila miidiyaa kan argachuuf carraan qabnu turre osoo ati waggaa dheeraa dhamaatee gaafa miidiyaa gargaraa irraa hojjettu muuxannoo qabdu dhamaatee istiidiyoo kana qopheessiteen sagantaan keenya kun nu milkaa'uu danda'e. Zaad Broadcasting illee hedduu si galateeffadha. Ustaaz Ibro Jamaal kan gara keetii walitti nu fidelleen galata guddaa qabu nurraa qabani. Zaad Broadcasting illee miidiyaa guddaa rabbi nu haa godhu galata guddaa nurraa qabdaa na dabalatee namoota hedduu gara hawaasa wal barsiiftee galata guddaa sirraa qabna si jechuu barbaada kan gola baasi. Inshallah bara dabale kapital miliyoona 40 miliyoona 100 ka ture torbe miliyoona 2 ture bara kanammoo bara amma keessa jiru kana torbe miliyoona 5 amma immoo kapital waggaa miliyoona 250 ture bara dabre irraa miliyoona 3 dabale waan ta'eef carraa miidiyaan keefaa akkasuma miidiyaan broadcasting Zaad Broadcasting nu wajji haasa'ee namoota hedduu biraan ga'ee kanaan dabalate dachaa 3 yoo dabale torbetti miliyoona 15 akka ta'uun hawwa bara itti aanu kana jechuudha. Torbetti miliyoona 15 yoo ta'e ni baay'isna jechuudha. Yoo xiqqaate gara miliyoona 650 ni ta'a. Hawwiin keenya guddaan sanii jechuun inshallah fira rabbiitiin gargaarsa rabbiitiin warra yeroo sanii kan nagaan yeroo kana eege rabbiin waa taasisu kana ta'ee yaada torbetti miliyoona 5 ta'u 250 ta'u baay'isu 3 gaaf goone miliyoona 750 akka guddatuun hawwaa jechuudha fira rabbiitiin inshallah. Rabbiin milkeessa. Already karaa qabatanii jirta waan ta'eef isin dalagaa keessanitti fuudha rabbi immoo isin milkeessuudha inshallah. Fira deebiidhaan istuudiyoo keenyatti argamtanii sa'aatii bal'aa sa'aatii keessanirraa sa'aatii hojiirraa keessanirraa kaatanii asitti dhuftanii waliin sagantaa kana qopheessuu keessanii galatooma ulfaadhaa isin jaalannaa isin kabajnaa baay'ee nu ulfaadhaa. Hedduu galatooma hedduu isin jaalannutu illee hedduu ulfaadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa haala ajaa'ibaatiin jalqabamaa irratti muraatti waan inspire nu godhaa ture motivate nu godhaa ture kaka'umsa addaa nu keessatti uumaa tureen goolabamee sa'aatii kana gahee jira. Hundi keessaniyyuu jalqabarraa haga xumuraatti waan dhageeffataniif galatooma. Sagantaa kanas namoota biraan gahaa fayyadamaa ta'a isaa ofiifis fayyadamaa ta'a. Torban sagantaa biraatiin keessumaa biraatiin akka walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Zaad Podcast. Zaad.